Membera mana taa'afi deema. Yoo jiraate cuuchaa barbaanne hundi keessan membera manaa fi taa'afi dhibba lama gashaa mucicha dhibba lama gashaa miyuutii qabatta ishii akka tuune akkaawuntiin isaa xiqqoodha waan ta'eef miyuutii qabi dafaa mucicha membera naa qabadhaa dhibba lama gashaa mucicha akkaawuntii isaa xiqqoodha waan ta'eef namni to eenyu biradha sagaleen eenyu biradha boona bijiga miyuutii qabadhu bilees nurraa nu darbachuu danda'a. Maalidha kun iddoo wayii tokko jira sagalee isa bukkeedha isarraa darbachaa. Kun galeera kun. Miyuutii qabi bijiga yoo si biraan qabanne ta'e. Hundi keessan sheertaaf koppiliinki taasisaa hundi keessan. Sheertaaf koppiliinki nu darbata waan. Nu darbata kun nuti. Sheertaaf koppiliinki daddafaa hundi keessan. Bijiga miyuutii qabi. Moodeetaroonni qabdanii fi moodeetoroota birraa kakkaasaa jira. Mucaan moodeetarii qabatee jira. Warri moodeetarii irraan kaasina koppi sagalee cufaa irratti. Koppiliinki taasisaa hundi keessan. Sagalee cufaa bakka. Ara piliis hin buusa. Sheertaaf koppiliinki. Wayne ana kana keessa. Foloo taasisaa akka nurraa. Akkamiin ba'a ammas keessaatti qo'e. Reefu kun akkamiin ba'a uummata kana keessa. Poolisoon noo meerree paatrooliin jira biti kun. Acaaluu olgalchaa. Immoojii boo'ichaa koomentii cufaa moodeetaroonni hinde. Koomentii cufaa. Koomentii cufaa. Qoy acaaluu galchi. Koomentii cufii tokkichoo. An harkam jiru. Cufii. Maaliifaa qoy. Masi. Abbaan ta'e moodeetaroonni koomentii cufaa maal taatan? Immoojii boo'ichaan ergina gaa'is maal taatan? Dammee moodeetara qabdaam cufi malee. Tokkichoo cufaa kan tokko. Sagalee wayii tokko garuu dhaga'amaa reessa akka ta'e hin beekamu malee. Yaa ilaa maal nama eessaati? Eessaa qabeeraa meeqa? Waaw. Hundi keessan sheertaaf koppiliinki dafaa darbu. Waaw darbeera bakka. Waaw darbeera bakka taasise dhiin foonaa dhaqo. Moodeetarri maaliif nama buustu namaaf nama dhubaastu qoy. Mindinoo ችግራችሁ? Maalla moodeetara. Nama tokko simboos Torkiinatti fakkaata amsa qaqqabee jira kunoo sagalee miyuutiin irratti qabamee jira mucaa. Ni torkiidha. Maal gimbii bultii bakka suchaan. Acaaluutiin ol deebisame. Acaaluu ol deebisa. Isti kan biraawu. Piitaa qabdaa? Piitaadha dawoo. Uummanni gimbii dhugaa rabbii guddaa galatooma. Akkuma naqqamtee nageenya akkas ta'e eegsistanii obboleetti keenya ganda dhaloota isheetti akka galtu nuti nu taasisaniif guddaa galatoomaa. Guddaa galatoomaa. Ni bakkaata. Bisni nama biraa. Qoy. Hamza nagalchi mal tokko. Eshi. Sheertaaf koppiliinki sheertaaf Kaabi godhaatii bijigaa galchaa midheebsaati. Bijigaatiin galchaa warri moodeetara nama buusuu irratti ariifattu. Yoo ana sii bee hunda keessa irraa fuudhina bina taasisa ba'a. Dongoroo daqiiqaa jedhamu waan ta'eef nama mijeessa. Ajaaluu maaliif buustanii Hamza? Ajaaluu galchaa. Dongoroo Acaaluutiin. Amsa taragaaggaame sinumtuu sirrii mini maal taatan isinii. Amsa taragaaggaa sinumtuu. Namni Niitorkiin sirrii miti. Niitorkiin sirrii mini. Moodereetarri kun on argaa jira hunda isaan. Booniin eeggisi ilaa lakkoofsa tokko barreeffata. Akka inni tolgashuun na beenu. Maal taatan isinumti mataan keessan. Tokkee boo'ichaan barreessaa jiranii beesanii amma istaag gochaa jira. Immoojii boo'ichaan barreessina gaa'is yoo warningiitti kenne maal ergata? Koomentii macufuudhaaf iyyuu kunoo moodereetarri nama gashaan jiru nama baasaan jiru laa. Nde eeggisi ilaa caaluu ol harkisaan jira boonii ol harkisaan jira waa inuma tashkaraa akkara malee waan tokko mini. Haabiin qabu manni. Masi ol fuudhi jedhiin masi nama harkisi acaaluuf harkisi kunoo. Nan galcha aniyyuu garuu maalidha rakkinni beektaa? Gastiin fuulii ta'e nama tokko bakkatti galchitu hin qabdu bara. Anaan na dide gastiitu fuuliidha waan ta'eef. Hin argatiin amee gastiis yeroo tokkicha. Natti gurraachessee jira. Bakka waan deemaa kanatti Hamza.
Hacaaluu ergaa. Hindi deeme gar Hamza gastiin guutuudha hundumtuu namni bakka jooyin godhee mataa jira hundumtuu. Hamzaani maqaa kootiin jira deema raatulaa kan koonii jira. Hamza. Il tokko la suuqi. Okay, abati. Qoy. Elo. Eshi. Emoji bocha barreessaa jirtan dararabbii emoji bocha hin barreessina maal taatan Oromoo warning itti kennaa jira mucaa maal taatan emoji bocha hin barreessina Harki keessan akkatti ofirraa dhabeessin qoomeen koomentii. beekta koomentii Wanta ta'e tokko jira geeffadha. Gimbii darbaniiru daqiiqaa muraasa booddee sheerii ammalirraa qabadhaa bakka awwaalchaattis namni iddoo bakka dhaloota ishee taa'ee nu eegu jira waan ta'eef ammas nama biraa ol galchina mijeessineera waan ta'eef. Kanaaf sheerii keessan gadi hin buusinaa vaayiraalii mana. Asuma Koomentii nurraa cufeeru tokkicha. akka nama qaamaan deeme maaliif sin cuftanii qabda miteeti modereetara. Hindi deema siitiin oonu. Hindi dee naannessa hindi dee ana ajajamuu dide bar maaliif gastiitu guutuudha waan ta'eef. Ucciate devoli. Koomentiitiin. Ucciate devoli. Isheni mo. Dungurorti. Bakka amma cufameera geeffadhaaga. Maaltu jira sheerii qofa gootu galatooma tokko Hacaaluu wal deebisi bakka tokko hambistaa bakki tokko afumooyyuu mucaa isa ganda dhaloota isheetti nama achitti deemee nu eegaa jiru jira. Ganda dhaloota ishee amma isaan darbaniiru waan ta'eef isaan eeggan Hacaaluu galchaa. Isko follow godhi. Eshi nama ol baasuu gadi buusuu eenyuuf silxaana isin ilaalne geeffadhaa. Gaafattee taate. Olosii badeebisi. Pitamo. Pitana la fulide. Hiikko chuuchuu. Tashkarakkaraa jira kana Hacaaluu. Sisuma tu Peter. 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 Laki. Asuma teessanii nu faana Yeroo dadhabdanii gastiirra jiran otoo hin taane Hamzaa. Warra jalaati harrakkoo qabu mooditeerii nama jalaatu nama buusee nama galchaa jira asirraa namni nama buusu hin jiru tokko lammeeffata dadhabaadha manni immoojii boochaa hin erginaa hoo jennu ishiin jettan. Sadaffaa immoo duubatti deebi'aa gastii mee kaansel godhaa hundi keessa warri gastii ergattanii jirtan namni 30 gastiirra maal hojjetu. Waan ta'eef ol arganiiru waan ta'eef. eenyutu maatii Intinaan gatii. eenyutu ajjirama chuuchuu jiraachi Chuuchuun ammoo bakka duukaa buutee deemteetti silkii kaasaan jirtu. maaliitiin deemti Isaanuma duukaa baajaajiidhaan tola deemtee turte. baajaaji qabatteerti Maal argatte? Hin argina hundasa. Dhokko hammati meesheejii haasa'ame sana naallaattu yeeti maal taate? Iskiriinshuutii godhi ergamatti. Miyuutii qabadhu tokkicho. Hundi keessan sheerii qabadhaa. Sheerii qabadhaa. Hamma sa'aatii isheen awwaalamni raawwatutti daa'imni kana dancitu hundi keenyu kan yeroo keenya raaqisaa sissinee ijoolleen as keessatti agartan hundi nu faana ta'anii dhibbatan laggeeffatan nama baay'ee jira. Nama tokko lama miti. Warri immoo as jala teessanii biyyaadhaaf biyya keessa teessanii obboleettii keessan as teessanii awwaallachuu dandeessanii tocha dhagastiirra akka nama deemetti yaada. Akka nama qaamaan deemee obboleettii keessan awwaallatanitti yaada. Yeroo isheen waa hundi raawwatu intini jettu waan ta'eef bakka argitu waan ta'eef garaa kutattu hundi keenya illee jechaadha. Hin agarree hin dhageenyee minaami kan jedhu hin jiru jechaadha. Kanaaf nama 2,000 wayitti gadi buutan nama 3,000 ol irraati vaayiraalii manaa ol kaasaa Hacaaluutiin ol deebisi tokkicho neetworkii qabu natti fakkaata. Neetworkii isaa dha. Neetworkii isaa tashkara ture. Hundi keessan sheer koopiliif godha. Himbii keessa arga baame deeqaa muraasa deemama waan ta'eef biyaansi deeqaa 20dha. Himmuma isa silaadhaaf waa qindeeffadhee dhufa daqiiqaa 10 asii waa dhagee waan ta'eef. Nan deebi'a. Isis qoy is lakki qoy dura awwaalcha finna qoy daqiiqaa muraasa jedhameera. Daqiiqaa muraasa. Daqiiqaa beeku daqiiqaa digdama isin deemiin. Makiinaan baay'ee deema. Bilbila naasa'uun qaba. As chokkaayidha Hamza. Hamza. Kanaafidha. Dooktar Hamzaa Shaafi. Ash deemi. Follow godhee Esh. Lakkoofsa torba. lakkoofsa torbaa barreessu ishii. Hundi keessan everybody dhaggeeffadhaa. Dooktar Hamzaa Shaafii DR ammoo DR. DR jedhaatiin mallattoon tini godhiiti. Ashii. Akkasii godheen isa. Akkaawunti waarnii. Ashii. Komentii nan bana bakka daqiiqaa tokko banuudha komentii. Ban al tokko ban. Ishee makanoo. Ashii komentii baneera. Ashii dhaggeeffadhaa amma koppiliinkii wal faana qabadhaa. Artisti Tufaafaa Waaqa nagaan dhuftanii sirna obboleettii keenyaa awwaalcha boonii irratti akka argamtanitti yaada baay'isawwe akka argamtanitti yaada riili deemuu dadhabdanis humna dhabdanis iddoo fagoo teessanii yaadaan warri cannaqamaa jirtan hundi keessan asitti hin jedha eenyudha Marsii kan jedhu. marsii eenyudha maqaan isaa marsii lakkoofsa tokko yookiin torba barreessi marsii
Ijoolleen dongoroo qosh meerre akka tokko barreessi. Siguramo. Kono barreeffadheera. Meerre koppiliin gitaa saame hin jiru minna. Kono jira. Too bakka tartisi Barreessu. argamaan jiru. Argamaan jiru daddafaan. Too bakka isa. Taa bakka isa ragaaggeessi nama dhibbisiin qabannaati. Raajii ragaagge. Antini no tori demama. Tira kabayani. Daagii godhiisi bakka. Tira kabayi. Kabayani. Too bakka daagii godhiisi. Aranda baraatu warri. Daagi. Too bakka. Daagi. Daagi. Too bakka isish. Bakka nuti dandeenye jaalannee taa'aa jirra. Uummanni nuraalee dhiphatiin mitees keessa taa'aa jiru. Too bakka. Daagi. Biyeerraa bakka Too biyeerraa. bakka dhoko. Bakka Biyeerraa. akka hawaasa deemtetti yaadate fin dhibbisiin. Biyeerraa maal ta'eeti yaabee. Too bakka. Hin jiru masjida mucaan sunis. Eenyutti maqaa isaa? Marsi. Marsiin hin jirtu. Gargaraa. Daagii kun. Too bakka ibsaa taasisan dhiqin bannaati. Maamilee maal taatan emoji boo'ichaa dhiisaa please. Qoy. No daamsa Ergirba. Miti ka hojii fayyadatti. Iskoo kana foloo taasifadha. Iskootiin foloo godhaati hundi keessan dhaggeeffadha. Marsii kan jedhu as jala ilaala. Ija bareedduuti ilaala. Hopi. Lakkoofsa hopi kan jiru. Lakkoofsa. Irra deebii barreessaa. Kunooti qabeera qabadheera. Bakka ish. Si qabadheera. Sirri akka godhanii iddoo ol kaa'atti ol baashi mana wayirra iddoo ol kaa'atti akka argamutti godha. Si ergeera qabadhu jedhi. Lafa ol kaa'atti ol baa mana wayirra. Si ergeera qabadhu jedhi. Faata irruma galii taa'i. Si ergeera qabadhu. Baay'ee cofi. Isa miti. Hoppi qabadhu. Achirtu. Hoppiin galeera. Bakka inta uummata achi jiru. Bakka hoppi galeera. Carra sanaan taataachi. Koppiliin kitaasaa gama. Abdiin galee mataa ishii. Koppiliin ki godha. Hoppiin galee rei. Hoppiin galeera. Viidiyoo bee. Ganaadha mamdoota. Itti maa abdii. Viidiyoo banadhu hoppi. Galeko. Galteetta hoppi. Deebiina buuse. Koppiliin kitaasaa. Galteetta hoppi. Guyyaa irraa kana wanti namatti tolu tokko yoo jiraate Bakka. hoppi koo viidiyoo kee banadhu. Eesh. Banadhu viidiyoo miyuutii qabadhu moshi. Miyuutii siin qaba. Eshi. Ala kuno. Viidiyoo baniiti iddoo uummanni jirutti haala mijataa tokko irra taa'iiti laayivii nu dabarsee jechaadhaan gasaan uummanni. Daqiiqaa muraasa daqiiqaa 20 qofadha. Uummanni 2000 bu'ee sira jirtan hundi keessan sirna awwaalcha obboleettii keenya irratti hirmaadhaa. Nu bukkee dhaabbadhaa. Waan jirtan dhaggeeffadhaa hundi keessan garaa kutannee har'a waa hunduma fixannee hin teenyaachuudha. Daqiiqaa muraasa booda nuti illee baaneetu obboleessa ishee immoo eerpoortii deemnee simannaa jechuudha. Akkuma walitti qabamnee jiru kanatti. Akkuma walitti qabamnee jirutti deemnee indiree jaara. Dhagaa dhaabbi. Gaafadhu ishee. Daagii koo maali gaa'e? Oo jiroo. Daagii koo piliis bannaataa. Eessa keessa? Ta'e warri ashaangulliitiin boochan inni mimmaan ofii gannaqee bu'aa nama aarsaa guddaa itti kaffalee iddoo kanaan ga'e gatii ta'eef hin bo'inaa biliis awwaalchuma ishiillee laalla nuti isin warri boochan dhiisaa jedhan diddan kuni nuti laaluu barbaanna awwaalcha ishii akkaawuntiin kunoo buuse iddoo biraan bakki argitan hin jiru jechuudha. Biliis waaqa Oromoo sodaadhaa hin bo'inaame himimmaan keechan buusaa bo'aa. Kan kolfuus hin jira bee maal jetta? Ilmaan Oromoo keessatti kan kolfuus hin jira du'a kanatti maal jettame? Akkam jedhanii dubbatu? Namoonni magaalaa beekamaa Omar Unaati. Dr. Hamza. Oo gaaniiru fuula kee dhiqadhu biraatti. Namni tokko magaalaa keessa. Eessa kan isaan ta'an eessatti kan isaan simataman? Kaameraa banii. Gaafa uummatni baay'ee jiru. Iddoo uummataan keenyatti hoppi.
እሺ በቃ ሮጥ ጀዲ ከደደፊካ ኢምቡሲ ሲምቡስ ነው ሮጥ ጀዲ ጋር Dafaan namni kuma lamaaf dhibba torbaa kun fooloo godhaa hoppii dafaa. Fooloo taasisaa. Fooloo isaa 500 gaati. Isaan awaashi booda simbul jedhameera waan ta'eef waluma faana garaa keenya kutannee gastii keenya cufannee teenyaa jechuudha dhaggeeffadha. Daqiiqaa muraasadha. Awwaalchi harrumadha murtaa'eera. Bakka waa hundumti biyya lafaa kanarratti isheen qabdu obboleettiin keenya harruma raawwate namni gadda keessan ibsattan hundi keessan asirra taa'aati firoottan ishee hiriyoottan ishee biyya ormaa biyya fagoo jiran liivii kana irratti hordoftu waan ta'eef sheerii walii taasisaa laayiv istiriimii kana ammallee ol guddisaa hundi keessan. Daagii koo bakka attascannaqe ishee haadha bakka taragaagii ta'e. Ishee eenyuun laalee obsin irratti cannaqamte yennaan daagii. Dirqama kee baateetta bakka waan hin goone hin qabduuti bakka. Isheen nama taatuuf waan hin goone qabda. Iddoo garaa kee keessatti dabar bakka. Hin dabbara foon shaafi. Amma gorsiti argiteetta bakka sana booda immoo hojii waaqayyooti wanti ta'e. Seexanan jedhu. Lees emoji bochaa dhiisaa Oromoo maal taatan? Emoji bochaa dhiisaa isaa gochaa jira sirriin taa'e. Koomentiin cufa bakka. Koppiliinkiif sheerii qofa qabadhaa. Daqiiqaa muraasa booddee sirrii awwaalchaan raawwatama. Daqiiqaa muraasa tokkicha ol naa galchaa. Argeera qoy. Daqiiqaa muraasa booddee koomentii cufeera bakka tokkicha argeera. Ko asii fudhate suuraa isa kanarra sheeriin godhama. Yooti qabadhu tokko. Everybody nama 2,900 hundi keessan warri jaallattoonni boonii marti keessan bakka jirtanitti iddoo teessanitti gadda isheef qabdan obboleettii keenya asuma irratti fixannee hin buuna wal faanuma daqiiqaa muraasa booda sirna awwaalchaan eegala obboleessi keenya hoppe achitti argameera. Laayiviin kun qaxxitaa isinii darbaa jechuudha. Qaxxitaa isinii darba. Akka rakkoo tokkoon godhanne amma lafa awwaalchaatti waan jiru hundumaa waliin hubachaa deemna waan ta'eef namni kamiyyuu dadhabdanii sa'aatii kana keessanittu taabtaa birree itti ejjedhaatii godhaa. Asiin mooyyuu sheerii immoo namatti godhaatii har'allee obboleettii keenya akkasitti ilaallee hamma isheen awwaallan nutti fixanneera jettanii hundi keessan garaa keessan akka kutatanitti namni 3,000 kun sheerii qofa qabattu jechuudha hundi keessan. Sheerii qofa itti jettanii taabtaabii immoo gochaa hundi keessan. Maaliif gastiin kun nu buusuu danda'a waan ta'eef sa'aatii dheeraadhaaf laayivii irratti sa'aatii godha barsaan jira jiru. Dhaggeeffadha. Sa'aatii dheeraadhaaf asitti hojjetaa jira. Garuu dadhabbii obboleettii keenyaa hin caalu. Sa'aatii kana obboleettiin keenya yoo xiqqaate waan isheen dabarsaa jirtu waaqa ishee uume faana ishee beeka. Kanaaf immoo nuti immoo asteenyee laayivii kana irratti immoo akka hordofnee obboleettii keenya awwaallannee waliin deebinee hafuura baafannaa jechuudha bakka. Agartaniitu liivii kana irraa baanee waan tokko gooneerra asitti bideena nyaanne akka makiinaa keessatti walitti qabamneen. Jaallattoonni ishee hundi nu faana jiru as keessa. Warri deemuu hin dandeenye wal faana jirra. Warri koree taanee maallaqa walitti funaannee waan ta'e gochaa turre hundi keenya walitti qabamnee ma jirra. Jalqabaa hanga dhumaatti isin hordofsina. Dhuma obboleettii keenyaas immoo isin hordofsina jechuudha. Ooyee. Dr. Hamza. Ogo. Iddoo mijataan barbaadaa jira amma iddoo mijataa argamutti immoo isiniin quunnama gaafa iddoo mijataa argamu jechuudha viidiyoodha. Jechuun akka ariitii tokko gootee bareedaadha kan uummanni si eegaa jira. Nama 3,000 ol si eegaa rami sa'aatii. Magaalaa keessa jira gommaniin. Magaalaa keessa jiraachuu keemti kan iddoo awwaalchaan jirtu. Jira maal naannoo sana jira sammaa. Eshi deemi kan waan barbaadanii. Iddoo walitti qabamaa jiran sanuma nu deemati. Ndee uummanni kun 3,000 taa'ee siis ilaalaa jiram akkatti deemtee intini jettuuf. Baajaajii isaa ta'u kaffalladhu deemi. Motora isaa ta'u qabadhu deemi yoo fagoo jirta ta'e. Ndee. Hoppiin fooloo taasifadhaa faamilii hundi keessanuu fooloo taasifadhaa warra gastii irra jiranillee hunda isaanii qabadha. Isa foloo man jedhamu dubbatina waa'ee foloon dubbatina amma sirna awwaalchaa walitti waan akkasii tokko hin dubbanne nam tokko waa'ee folootu hin taane kooppilinkiif sheerii qofa taabtaabiis qabatanii waxxartanii namootatti ergaa hiriyoota ishee firoota ishee namoota asitti wajjin jiraachaa turan namoota yaaraaf gaarii waliin dabarsaa turan namoota kaleessa obboleettii keenya jibban irree sheeritti godhaa. Kaleessa jibbitan har'an gammaduu laata? Kaleessa jibbaa turte miti har'a moo maaltu ta'a laata? Kanuma biyya lafaarra yeroo jiraattan
waanuma guyyaa darbuuf jettanii waan hin dabarre walitti dubbattan kaleessa jala teessanii yeroo isheen laayivii irra teessee bu'aa boolte qadii guutu waan meeqa jechaa walitti turtan hin gammaduu laata sa'aatii kana. Maal sitti tola laata? Hireen kee maal akka ta'e beektaa? Ofii keessanoo bor maal si mudata? Kanaaf sheerii qofa qabadhaa nama 3,100 hin jirtu nama intini jedha hundi keessan. Daddafaa hundi keessan faamilii. Jaaki. Singoo. Irra dhiiseerani. Ikkangaa. Hoppi itti dhiyaatteetta. 3,100 nama 10 nama laayivii kana laalaa jiru maratti yoo sheer goote 6,000 fiduu dandeessa daqiiqaatti. Garuu rakkinni jiru maal? Sheerii gochaa hin jirtani. Sheerii makan jedhamu gochaa hin jirtani. Kana rakkinni cimaan. Itoo sheerii gootan yoo kana iddoo keessa iddoo geenyu nuti hin beekne. Sheerii qabadhaa. Gadi nyaatina. Akkas hundi keessa sheerii qabadhaa. Guddaa galatoomaa. Rabbii gadda mana keessanitti hin qabiin sinirraa qabu. Hundi keessan jaallattoota keenya jaatataniif ijaaboonni jaallattaniif malee kanas jala taa'aa jirtan waan biraaf miti sagalee gadi qabu. Sagalee. Na jaalala isheef qabdan as teessanii agarsiisuun keessanu waan tokko waan ta'eef namni immoo jireenyi hireen ofii iddoo nama geessu waan hin beekneef guddaa galatoomaa. Dadhabbiin ufaana dadhabaartu. Nullee dirqama keenya dirqama obbolummaa warraa qabna. Ansa amma sa'aatii kanaatti teenyee rakkachaa jirru. Isinis immoo dirqama obbolummaa keessanii akka baachaa jirtan asumarraan isinitti himuun barbaada. Guddaa galatoomaa. Na iddoo jirtanitti immoo waaqa kadhadhaa fi biyya lafaattis dadhabdeettis immoo rabbi dadhabbii keessa kan galchine waan dandeessaniin kadhadhaa fi amantii keessanii hundumtuu amantii qabdaniin mucaan kun waan isheen hin dabarsine hin qabdu. Chaalenjii isheen hin dabarsine hin qabdu. Rakkoo guddaa meeqa dabarsitee irraas geessee yeroo boqonnaa boqochuu qabdutti rabbiin immoo carraashee jaa kana godheef hundi keessan lafa irratti reessi qaayee argite waaqa birattis akka si qaayee hin argine amantii qabdaniin gadi jedhaa ofirraati kadhadhaa fi piliis dhugaa rabbii guddaa galatoomaa sheerii qofa qabadhaa hundi keessan sheerii qofa. Intinaatti laqamteetti makiinaa baay'eetu maa jira. Makiinaa baay'ee reebanii maal taate? Maal nagartee miti inni ishaaru. Boonaan as jala yoo jiraatte boonaa bilaak siin dawwala laata qo'imi. Boonzaa Meshi. Koppiliin kitaasaa. Yeroo gifti laattanii mallattoo tiiktaakii bichaa vaaraalii manaadhaaf. Taaptaabii kana moo miiliyoona 2 galchadhaa. ወይኔ ከድር መርቶ ነገር ዲሲዚ በጣም እናቲ ትሙት akka goone doktor nama lama taane wal qoonne namni tokko katamaa keessa dhaabate akkam taate boonsaa koo gara maatii ga'uufi Hoop. namni tokko gara maatii deeme namni tokko magaalaa keessa jiraatu inni gara maatii deeme ganaa dirii barreesse. እሺ አጋራቢ እሺ Hamza mucaatti haasofsiisaame isinitti dubbataa jira. maal jettee hoop noo asitti haasofsaa jira maqanajjoo gaaniir waan ta'eef maqanajjoo irraati moo daqiiqaa meeqa isin beektuuti? Normaali bakka maqanajjoo rakkistaa yaamnaan. Daqiiqaa 15 Kanuma bakka. daqiiqaa 15 immoo taabii hojjedhaa hundi keessan hoop maal jette hoop Namni tokko katamaa keessaa taa'ee namni tokko mochii maalaadha. nam tokko dowwalcha akkaawuntii lamaan galaa dawwala silkii naa waraatti dawwalaa nama sabra jirutti isatti tondaa nama sabra jirutti እሺ ኢፋማ Hoppii malee katamaa Hoppii malee namni deemu jira ambiraa jedhu. inni misheenii deemaaranii katamaa keessaas bakka maatiittis.
Baka, nada walidi. Hamsi entin endubis me hope endubis wante sita saat tu. Dawala mara kuna usmati dawala ra. Walid, anu ma wali. Rida. Wanti silkii haasaa'eera dammee koo. Tarkiitiin itti haasawaa jira. Sheerii keessan qofa qabadda daqiiqaa muraasa daqiiqaa 20 maqaan ijoo warri beektan bakka dhaloota ishee warri beektan daqiiqaa 20 qofa nu eegdu. Dhagaa maalii jedhee mucichi? Dhagaa dhaabbii. Doktor Hamza. Oo. Doktor. Oko. Amma ni gara itti adeemaa jira makiinaadhaan warri kaan immoo katamaa keessa jiru jechuudhaan wal qoqqoonnee irraaniin. Ati lafa namni baay'ee jiru. Ati lafa namni jiru bichaa deemi. Lafa namni jiru bichaa deemati. Makiinaadhaan deemaa kan taanaa. Nama duukaan deemaara makiinaadhaan lafa nama baay'ee jirutti jechuudha. Bakka hankee bareedaadha. Yoommoo magaalaa namni jiru immoo natti miti ol galchina eenyu jira. Tole rakkoon qabu inni ganaa murtaa kan namni magaalaa keessa jiru marsiidha marsii gashaa. Marsiif dawwali meeshi. Timir warra madi marane. Eshi bakka deemaa jiru. Eshi bakka jabaadhaa sinuma uummata jabaadhaa hundi keessan sheerii jabaadhaa gadi hin buusinaa vaayiraalii. Jabaadhaa akkasuma ammasitti taabii fi koppiliinkii hojjedhaa. Taabii kana miilee lama gashadhaa daddafaa hundi keessan. Yeroo sitti immoo koomentii sekshinii bara. Koomentii nan bana rakkina qabu. Hundi keessan. Daakii hodhame. Akkasumatti qabee haasofsiisi waan jiru. Taabtaabee hojjechiisme. Sheertaaf koppiliinkii godhaa hundi keessan daddafaati. Sheertaaf koppiliinkii godhaa muka dhaabbee dhagaa dhaabbii ga'aniiru waan ta'eef seenaa jiru amma waan ta'eef hundi keessan sheertaaf koppiliinkii godhaa. Nama lamatti nama sadiitti hundi keessan adaraa keessan bannaas baay'ee dubbachuu hin dandeenye. Eda sirraaf hin bulle waan ta'eef. Dammee naa hojjisiistuu dhiisi qaalii koo keekoo sii gamtee jirti dammee hojjisiisi. Adaraa dhugaa. Faamilee hundi keessanuu koppiliinki taasisaa warni irra jira gatii ta'ee fi hundi keessan koppiliinki irratti galatooma dhugaa akka ajaa'ibaatti hojjechaati jiru. Hundi keessan koppiliinkii fi taaptaap irratti argama. Akkasuma warra gastii irra jiranillee qabadha. Hundi keessan mee koppiliinkii fi taaptaapi. Hundi keessan koppiliinkii fi taaptaapi. Dafaa akka hundi keessan daqiiqaa muraasa nuu fi daqiiqaa muraasa kana keessatti fayyadamaati. Hundi keessan warra as jala deemtanii kuffaltan kan mataa keessanii haa godhu. Nuti mana hunda keenyatu jirti kan keessanii haa godhu dhugaa rabbi maal kuffalta nama maaltu isin kuffalchiisa. Maali wanni gaddarratti nama kuffalchiisu emoojii boo'ichaa immoo hin argina kalaas. Dafaa akka hundi keessan koppiliinkii warniingi irra jira waan ta'eef sa'aatii dheeraa irratti dadhabaati jiran dhugaa dubbachuuf taananii. Kanaaf hundi keessan koppiliinkii taasisarme hundi keessan koppiliinkii irratti argama. Hundi keessan koppiliinkii irratti dafaa akka hundi keessan koppiliinkii irratti maaltu nama kuffalchiisame. Hundi keessan koppiliinkii irratti argama galatooma hundi keessan daqiiqaa muraasaaf hanga achi ga'aniitti hundi keessan koppiliinkii irratti argama. Hundi keessan koppiliinkii irratti argama. Hundi keessanuu koppiliinkii irratti argama. Maaliif warreen irra jira waan ta'eef emoojii boo'ichaa hin barreessinaa daraa waaqa sin uume sodaadhaa gaa'is maal taatan warreen irra jira mucaanii sa'aatii dheeraa irra ture maal taatan. Kanaaf emoojii boo'ichaa hin argina. Bilis emoojii boo'ichaa hin argina. Hundi keessan Emoojii boo'ichaa toltaan keessadha. Waaqayyoon akka taraaramu godhaa'uu dandeessa. Waaqayyo si araaramu jedhaani. Fakkeessinaa uummatii. Sheertaaf koppiliin hundi keessa sheer. Baariyaalii manaa gadi hin buusinaa bakka baariyaalii manaa gadi hin buusinaa. Baariyaalii manaa gadi hin buusinaa bannaa taachuu mana ga'uuf jetteetta amma waan ta'eef ilaa kun oppiin bira jira waan ta'eef makiinaadhaan itti adeemaara waan ta'eef daddafaa hundi keessa sheer godha. Sheer godha hundi keessan adaraa keessan bannaa taachuu waliin daddaffiin maala. Sakaleessaa kaan irraaf hin jirra dhugaa waaqayyo maaloo adaraa keessanii maaloo. Amma immoo ganaa boolee deemaarra waan ta'eef biraazeriis fuudhuu kunoo makiinaa qopheessaaru ijoolleen kunoo waan ta'eef ganaa boolees deemna waan ta'eef as ijoollee namni muraasi boolee deemuu nuti masumaati sirna waalchaa wajjiniin eegganna hundi keessan sheertaaf godha hundi keessan adaraa keessan baariyaalii manaa gadi hin buusinaa maaloo sheertaaf koppiliin hundi keessan. Warneen irra jira gatii ta'eef barkan iyyuu malee waan biraatiif miti maal taatan faamilee hundi keessan koppiliinkii irratti argamaaf himi. Warneen irra jira sa'aatii dheeraa irra ture waan ta'eef emoojii boo'ichaa warneengiitti kennisiisan kanaaf koppiliinkii taasisaaf. Hundi keessan koppiliinkii irratti argamame hundi keessan
daqiiqaa muraasaaf harka keessan eebbaa argatu fayyaa argadhaa dhugaa. Hundi keessan koopiliinkii qofa irratti argama. Hundi keessan koopiliinkii qofa irratti galatoomaa dhugaa. Galatoomaa akkasi malee dhugaa. Akkasi galatoomaa dhugaa hundi keessanuu. Galatooma 88 geechanii jirtu. Galatooma daqiiqaa muraasa fi hagammaa gada qanii achi gaaniitti viidiyooni. Galatooma dhibbaan ga'u jirtu dhugaa. Akkuma dhibbaan ga'ame koopiliinkii kanas lagootanii. Hundi keessanuu koopiliinkii irratti argamaatii kuma dhibbaan gaha. Maaliif Hamzaa obboleessi keenya hanga sa'aatii kanaa dadhabee to'ii akkaawuntii isaa bane hanga sa'aatii kanaatitti jaalala obboleetti keenya qabaniif warra jaalawwan ishee wajjiniin hanga sa'aatii kanaatti argamuun isaatu galata guddaa qaba. Dhugaa namummaa jechuun kanaadha. Waama fedhe iyyuu haa ta'u hirmaannan isaaniitiyyuu baay'ee nama gammachiisudha. Kanaaf hundi keessan koopiliinkii taasisaa. Hundi keessan koopiliinkii kana dhibbaan gaha. Galatuma dhugaa rabbi akka ajaa'ibaatti hojjechaati jirtu. Galatuma. Waan biraaf rakkannee osoo hin taane neetworkiin isaa hin qaba gatii ta'eef koopiliinkiidhaan alatti rukutaaf himee hundi keessan koopiliinkii irratti argamaatii dhibbaan gahatii taaptaap irratti deebitan. Maa daqiiqaa muraasa booda maatii bira hin geechi gatii ta'eef hanga sanitti koopiliinkii kanallee mee hundi keessan koopiliinkii dhibbaan gahaa fi hundi keessan galatoomaa dhugaa 3 sochoosaa jirtu daqiiqaa muraasaaf hundi keessan koopiliinkii kana mee dhibbaan gahaa galatoomaa dhugaa waqa. Galatoomaa hundi keessan galatoomaa. Dhibbaan keessanii jirtu dhugaa galatoomaa hundi keessanuu. Hundi keessanuu galatoomaa. Galatoomaa. Daqiiqaa muraasaaf maaliif amma dhibbaan ga'utti na eegaa jirtu? Makiinaa jahaadhaan itti adeemanii simachuudha qaaru. Magaalaa Dongoroo irraati. Itti adeemuudhaan makiinaa jaha qabatanii ba'aniiru ijoolleen jechuudha. Eeshi. Makiinaa jaha qabatanii ba'aniiru. Makiinaa jaha ba'ee jira. Warri kaan immoo magaalaa keessa dhaabatanii eegaa jiru. Amma viidiyoo isinii fidutti immoo obsaan eegaa. Ayyeetti jabaadhu. Daqiiqaa muraasaas meeqa si'a? Daqiiqaa meeqa si'afati? Baay'ee turte. Daqiiqaa 5 nafa. Daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 uuma hedduun hin obsaan. Isaanuu sin dura achi ga'uu jechaadha. Daqiiqaa xiqqoo bichaa tafa jechee nama. Daqiiqaa xiqqoo tafa jechaa jira. Naada waliinu. Tole ishi dafeensi qaqqabsiisa ishi. Maaliif akka ta'eetta warri reeffa fe'anii deemanii ana faana koomnikeet gochaa jiru waan ta'eef isaanis gastiirra galu. Mucaa boonsaa kan jedhu fe'ee gastiirra gala. Kanaaf dafaa qaqqabadhaatti isin uummata biraan nu ga'a waan jiru. Hundi keessan double tap share koppiliinki daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10tti hin ga'ama waan ta'eef hundi keessan amma vaayiraalii manaa gadi hin buusinaa jechuudha. Vaayiraalii manaa gadi hin buusinaa. Galatooma dhugaa. Jecha siif hin qabu. Mee taaptaabii kanatti fufaa mee faamilii taaptaabiitti fufaa. Hoppiin waan kan akka uummanni as taa'ee eegaa jira akka jalan dabarsine dhaqqabaa jira taanaan seeraan dhaqqabuudhaan danda'amu taanaan immoo ijoollee sentariirra jiran ijoollee magaalaa gimbiirra jiranii namni tokko ol siinee nu argisiisuu dammisha. Akkasii. Tokee. Itti dubbadhuun mee. Mucaan kennaan dubbatee kee bakka isheen jirtu qorataa irra baay'ee harka ishee obbo Qassitee bakka baay'ee haala gaddisiisaa keessa waan nama suukanneessu gochaa jirti. Mucayyoo mana madaamii sanii? Bakka horreen waan lubbuun asirratti fakkaatu diigamma kana keessa.
Tokkee sagaleen keenya jiru. Dammi shaa tokkoffaa dhaamsa isiniif dhaamu ijoollee mana madaamii teessanii biyya ormaa jirtanii osoo of sassaabbattanii bareedaadha. Isii yoo nuni as keessa yoo duune reeffa keenyatu firiijii keessatti tortoree jechuudha. Yoo waaqni nu gargaare biyya galla. Biyya ofiitti du'uuni alamiidhaas. Okay. Biyyatu boo'ee maatiif boo'ee sin awwaallata. Akka abaluun sirbaan qooqa nama jallisaa jedhani. Jireenya addunyaa gabaabdittii kana lubbuu keessanitti murteessinaa. Wanti ta'e haa ta'u, wanti bade haa badu, waan nu guute haa guutu. Yoo guutes, yoo maallaqa qabaannes, yoo jireenya qabaannes, inuma dhiisnee deemna. Waan takkitti haqa namaa dalgaa nyaattanis, hojjettanii sooromtanis, dhugaatiin jiraattanis addunyaa kana lafuma keenya. Naggee galchaamee isa jira. Kanaaf please haqanii galuun hin jiru, okay? Wanta akka qoosaatti gootan aarsaa sin kaffalchiisa jechuudha. Next me. Waan gaarii osoo walirraa korrojjani, osoo yeroo jirtan wal jaallattani. Habiibi gaafa lubbuun jirru nu dhabamsiisuuf waa meeqa yaalaa jirtu warri wal beektanu, warri walitti dhiyaattanu. Wal dhabamsiisuuf yaalii baay'ee gootu. Keessattuu dubartiin biyya Arabaa jirtu sassaabbadhu. Walaa dhiira, walaa dhirsaa, walaa marree jechuu dhiisiiti of sassaabi jiru mataa kee faana imali. Bas in jiru jireenya. Hundas arginee sirbas deemnee sirbinee jetteedhaan jaartiin sii galee. Stop godhii ofii kan kee ofitti deebi'ii jiraadhu. Namaaf waan ati jiraatu tokko hin jiru. Bor yoo duune kunoo akkuma kanatti warroonni dhugaaf dhaabatanii, warroonni oromummaa isaanii jaallatanii, warroonni namummaa isaanii jaallatanii amma Hamzaan tokkeen sa'aatii meeqaa taa'aniiti ijoolleen kun. Kaffalamaa fi jira, kaardii tokko guutaa fi jirtu, mana kiraarraa kaffalaa jirtu. Hin jiran. Warri kaan abbootiin qabeenya ufanii reeffa mucattii kanaa akkanatti taa'anii sooshaal miidiyaa isaanii irratti hin agarsiisanii, hin agarsiisni. Gaafa mana Arabaatti duutu firiijii baradoo biyya Arabaatti nyaata of sassaabaa ijoolleen keenya biyya Arabaa jirtan. Of sassaabi. Dhiirri deemu dhiiratu dhufa habiibti itti cabsii hojii kee qofa hojjetan of hin ajjeesina. Kalli wallee. Hin jiru mataan koo ante. Hin jiru mataan koo. Akka kana tokkee waan baay'eetu. Eenyudha nitti? Eenyudha? Hoppiin himaa jiraam kunoo keessa. Hoppiin keessa jira. Kanaaf Hamza kanaan booda nuni ijoollee biyya Arabaa jirtu anis du'uuf jetti kanarratti illee hojjechuu qabdu tokke. Eshi Eenyuutti maqaasaa komentiin banameera. esti Lakkoofsa torba kan barreessu baay'eera kadheeti. Lakkoofsa torba barreessanii. geessetta hoppi geessetta maqaa sanutti himunni maali? Himi. Dongoroo galeera chaaro aloo. Komentii ilaalaa deemi namni 2000 Halo jeda sirraa taadii godhaniin si qabaa Hamza. Sheerii godha daqiiqaa muraasa faamili. Eenyu jedhe maqaa isaa? Lakkoofsa barreessu nama biraaf dawwala. Girmee kan jedhu torba barreessaa. Barreessira taanaan gashee. Torba nama meeqa barreessa maal taate? Torba namni 2000 torba barreessa. Maal taateeti? Abaabaa darbatu Hamza yookiin miutii qabadhuuti lakkoofsa sanni barreessuu qabutti. Ummatoo gaameera sheerii qabadha hundi keessan. Iddootti deebisa murteessaadha moo cimdeessaadha moo morooyiidha moo torba garan qabu daagii ko. Adawwalu. Inni barreessu achirraan itti mi Hamza. Bilbilaan itti mi lakkoofsa barreessu malee ati asirratti dubbattee jennaan hunduu hin barreessu. Ofiin godhin morreetera bani. Takkaa bani morreetericha. Cufe takkaa bani. Si cufa Hamza ijoolleen lakkoofsaa fi imoojiin si adabsiisa. Maqaa barreessi. Keettuuni 40 barreesse dhiinis isumatti mi dawwaliiti. Waasin immoo ammaa barreessanii faaraadha kan asii gadi natti himta nama jalaa barreessi. Miutii qabadda eewwa. Bakka nama lakkoofsa barreessi jennu kana booda miutii qabnee barreessi. Argitee sammuu namaa gine? Ayee Oromoo. Maqaa isaa gaafadhu maqaa isaatiin galchina. Dafaa kan uummanni hundi keessan dabaltaabii sheerii godhaa. Amma bakka awwaalchaa gahamaa jira. Maatii bira gahameera. Sheerii qabadhaa hundi keessan. 440 achii dhagahame san dhagahaniitu asii barreessan. Dhugaa Rabbi.
Barbaadde si amsa. baatanii deeman dhugaa waaqee maal ta'a uummanni. Meetira inni argaa jira eega barbaadde. Koi, dako sitim na koi. Hope akamida dakika meeqa siyafa? Dekala mana apa? Dekala ma yuti kale dekala. Ayyee deemishi bira geessirta. Hello. Maqaa isaatiin uummanni maal ta'e 440 barreessa. Oh. Gimbii fi naqqamte walirraa fagoodha jechuudha. Sa'aatii meeqa asirratti nyaadha okko maal taate? Irra baay'ee ulfaataadha dhugaa. Makiinaan numa deemaa garuu kana hunda. Ilma deema Habibti. Shaambuu baanee. Nama tokko eeyyamaan gadi naa bu'aa kan nama tokko eeyyamaan gadi naa bu'aa. Nama tokko eeyyamaan gadi naa bu'aa. Eeyyamaan nama tokko bilis. Jalataa taa'aa bu'aa. Nama tokko isi koi damme. Namni biraan jiranii. Nama tokko koi hoppiin jira lakka. Ani bu'uu bakka galchi bakka koo. Nama tokko koi mee. Oh naggee bu'e koi. Bakka koi. Maal goone beektu? Isaan mayyadamtee barreessi obboleessoo. Sheerii qabadhaa kan nama 2009 dafaa ka iddoo namni sassaabame irratti gahameera. Reeffi dongoroo gereeyye gaheera. Callisee dhuma isaa jiraan itti himtee hin galchi. Maqaa isaa yumaaf namatti himu garuun. Maqaan qabuun. Oh Iskiyaas. Oh. Amma sirra deebii barreessi jedhi. Itti mi lakkoofsa uummata irratti himnu dafi. Raagaa jiru hagamma amma dhaggeeffataa jiru dhugaa rabbi gurraas Share qabu. everybody, share. Nama joon jedhamu naa barbaada. Maqaa isaa yoo dhagaan. Oko geessee nage. Geessee? Hello. Dakkara hin darbanne ni. Araan hin darbanne wallahi laazim. Moodeetaroonni yeroo nama buustan Nama laalladhaati. dhaggeeffadha yaa ummata nama hin buusina ani fedhumaan nama naaf Wallaahi barbaada malee. kana qofa anaaf tokkichoo qofa namni buusaa jiru ana ofii kiyya nama tokko ittiin buune yaamza. Ittiin bu'inaa filis naggeen baay'ee nutti aare waa bakka amma hirkatee immoo naggeen bira dhufaa jira. Rakkoon qabu. Wallaahi nama tokko ittiin buune. Isaa bakka inni qaamanaa dhaqu naggeen naqee silaa'u. Yaa Rabbii. Mi'a dara Rabbi maal ta'a koppilinkii taasistanii taaptaaboo taasistan amma mucaan kun hojii dhabee immoo. Booniidhaan bilbilime. Isaa bakka arganneerra ammaa nama barbaannu arganneerra. Bakka guddaa galatoomaa sheerii qabadha miyuuti qabadhu tokkichoo. Sheerii naa qabadha hundi keessan fitaak guddaa galatoomi. Viidiyoo kee banadhu miyuutii immoo qabadhu. Fitaakiifini hoop wal bukkeetiin banadha. Live streaming kun sirna awwaalcha obboleettii keenya irratti argamtan hundi keessan guddaa galatooma. Filaaworiin laatinaatti mallattoo tiiktaakii godha yoo laattanis hundi keessan sa'aatii kana obboleettiin keenyi bakka maatiin ishee firoottan ishee hiriyoota ishee wajjin dhalatanii guddatanii waan baay'ee bakka itti argite geesseetti galanni keessan guddaadha. Warri koree nu faana dadhabaa turtan maallaqa baasanii nu gargaartan nu faana fiigaa turtan ijoolleen naqqamtee ijoolleen gimbii ijoolleen finfinnee jirtan ilmaan oromoo sa'aatii kana guddaa galatoomaa obboleettiin keenya ganda dhaloota ishee ga'uu dandeessetti nuti waan tokko isinii gochuu hin dandeenyu galanni keessan rabbi immoo nagaa isiniif haa laatu waan tokko gochuu hin dandeenyu yoo dandeessa mallattoo tiiktaak member bichaa godhaa malee waan tokko kanamatti hin laanne pilis mana sadaqaa miti nama 3,100 kun fitaak viidiyoo banadhu kaa. Tole haala mijeeffachaa jira nan banadha obsaan eegaa daqiiqaa xiqqoo. Eshi 3,300 everybody hullaachum sheer adirgu. Inni jalqabas inni dhumas sa'aatiin obboleettii keenya itti gaggeeffannu ammadha. Inni amma hoonaa taa'aa turre waaqayyo illoo. Inni macarrashaa ammadha waan ta'eef ishee ammaa irratti dadhabaatii
sheerii godhaa uummata fidaa. Uummanni dhufee waan jiru ilaalee garaa kutatu jechaadha. Obboloonni ishee biyya biraa jiru waan ta'eef sheerii yoo qabattan obboloonni ishee mucaan inni Dubaay dhufeera fiduu deemaniiru gahaa jira. Ijoollee ergineerra. Mariitti immoo akka hin qabne ishii. Mariitti akka hin qabne ishii Piitaak. Piitaak miyuutii godhi. Miyuutii godhi. Miyuutii argoo. Miyuutii godhi Piitaak. Miyuutii gochuun dandeessanii? Hobbi miyuutii godhi hobbi. Hobbi miyuutii godhi. Irraan kaasii miyuutii irra takkaayyuu. Bakka hundi keessan. Sheertaaf goppiliin. Moo miyuutii godhadhu hobbi. Sheertaaf goppiliin hundi keessanish. Hundi keessan taabiif koppilinkii bakka hundi keessan mariitti qabiin mariitti qabiin mariitti qabiin mariitti akka hin qabne mariitti akka hin qabne Dhugaa rabbiin darbate. mariitti akka hin qabne Darbanne mariitti hin qabini gubbaa jira dhiisi. mariitti akka hin qabne Piitaako miti qabadda miti naa qabadda akka hin banne takka illee warri makiinaa barartan mariitti akka hin qabne nam tokko illee viidiyoo bani hop viidiyoo kee banadhu eeyyeno sirriitti qabadhu deemi makiinaas qabadhu akka waa tokko hin taane akka rakkoon sirra hin geenye guddaa galatoomaa nama 3,700 hundi keessan nama qabdanitti sheerii taasifadhaa. Jalqa wayni haneenyuti kun kan hoppi hoppi bannaat akkas goote hop buuse bakka. Piitaak eeggadhu baqaatillee Piitaak eeggadhu baqaa sibichaa qabna masaati kanatti sibichaa qabna. Makiinaa yaabin ishii. Koppiliinki godhaasin. Koppiliinki godhaa koppiliinki warningi natti haatiin irratti ibsaa jira kunoo jalatti barreesseera koppiliinki takkaa hundi keessan. Warning kan irraa kaasaa. Piitaakoo. Viidiyoo bana dhoti. Viidiyoo bani kan kee. Viidiyoo bani Piitaakoo. Intash karakkariin iddoo namni jirutti deemi. Iddoo namni eegaa jirutti deemi. Eeshi aggeeffadhaa. Aggeeffadhaa. Elaa amma warningiin itti laateera waan ta'eef aggeeffadhaa. Hundi keessan yoo koppiliinki gootan malee namni 4,000 kun nu buusuu danda'a jechuudha sama carrashaa bakka. Waa tokko gochuu hin dandeenyu. Amara ini kamu hundi keessanuu please. Video bana duka enten Piitaako. Obsaan eegaa banaara alami jeesaara. Esh alami jeefad. Alami jeefad. Doctor. Maro yamma. Ogo. Piitaak mucaa ammaa deebisaa koppiliinki haa godhanii koomentii cufee jira already. Gachuudhi sudanda bakka. Gachuudhi sudanda isa bakka. Mucaan inni reeffa wajjin jiru nuuf haa galu. Yeroo iddoo awwaalchaa galu annan gala jedheera naa bilbileera. Kanaaf koppiliinki godhaan irraa kaasaa pilismoo sa'aatii kan narratti arguuma isaa inni dabbaraa jira. Sochii inni godhuudhaaf kan inni dabbare. Iskiyaas makiina argattanii? Eshi Joon kan jedhu naa galchaa. Dhaggeeffadhu. Eshi. Joonidha. Hundi keessan koppiliinki taasisaa fi faamilii hundi keessan. Lakkoofsa barreessatu immoo itti meeshi. Lakkoofsa barreessu itti himi. Esh, galatoom. Isin makiina argattanii? Koppiliinki godhaatti irraa kaasame faamilii warningi kan. Eshi, dhaggeeffadhaagaa. Lakkoofsa otoo hin taane Joonii kan jiru naa barbaada. Amma akkamittiin argare ishee asii koppiliinki narra jira amma kattiin qabadhuun qabu yaa rabbii ko. Eshi, Joorjiidha. Joorjiin eessa raree? Sasiin taga Joorjii sasii kan ta'a. Lakki sasii miti. Jooni dhamoo Joonii bakka qabadheera Joonsii bakka. Joonii Joonsii qabadheera. Everybody koppiliinki godhaa bakka dhaggeeffadhaa kanarraa kaasaa akka Pilis family. Ani kana booda waan barbaadeeti rakkoon qabu. Dhaggeeffadhaa warri aakshinii gara makiinaatti qabdan akkuma. John. John. Sana mau bakal cerita. No, Isa Busina. John. Kau dhaggeeffadhaa taragaggaa koomenti cufa. Asgabbaatti koomenti cufa.
Komentiin cufa bakka qoy. Koppiliin kitaaba sun dhigeessu. Neetworkii ta'uu danda'a yookaan immoo achi otoo haasa'aa jiru neetworkiidha waan ta'eef tasgabbaa warniingi kanarraa kaasaa koppiliinkiidhaan. Warniingi kanarraa kaasaa namni 4,100 akkas godha. Joon yoo dhagaa jirta ta'e iddoo waca keessaa bahitii viidiyoo bahi. Silkiin kun cufaa jira. Anti silkiin lama natti ta'e. Hamza. Akka gootu nama gashuu barbaade gashi garuu taragaa gashi warra galaaranittis marii ittiin qabinaa jedhin. Marii argateedhaan bakka chaawwana deebisuu al tokko itti darbataa jechaadha si galee. Koppiliinkii hojjedha al tokko. Nama amma kana irra jira waan ta'eef. Dr. Hamza. Paartii kan dubbadhaa jira gatii ta'e dhagaa jira. Akkuma waliigalaatti jalqabaa kaasee waraabuudhaaf haala mijeessee qophaa'an jira. Lafa uummanni walitti qabame deemuu fi uummanni mana jala dhaabbatee eegaa jira. Kanaafiyyuu yeroo isaanii achi as dhiyaatanii hordofaa irra ammas nutti dhiyaataa waan ta'eef yeroo sana viidiyoo isinii banee jalqabaa kaasee hanga xumuraatti duukaa hordofuu ni danda'a. Peter maal goota beektaa konneekshinii keessa sirreeffadhu please marii ittiin qabina hin jeeqamina si suutadha asirra warri jirru suuta jenna warri jala jiran koppiliinkii haa godhanii warniingii itti kennee jira manni Hamza koppiliinkii godha hin jeeqamina yeroo viidiyoo banattu miyuutii qofa bantee viidiyoo qofa argisiista jechuudha miyuutii qabattee wacuu jeequu ribshaa garaagaraa irraa tartiiba godhiin miyuutii qabadhuuti jechuudha tartiibaan kaa'e uummata keenya hawaasa keenya kallattii qabsiisaanu karaa qabsiisaanu akka seerillee hin jeeqamne akka nageenyi hin jeeqamnetti kallattii qabsiisaa deemaanu si galee hawaasatti mini hawaasni nama dhagaa amma jibbi jechuu miti makiinaan yeroo fureeffasheetti fiiguu miti kallattii karaa saaqaatii jechuudha waan jiru sirreessaa insin eegnaa uumaa tokko rakkoon hin jiru. Ayyee tole. Tokkee Joon dubbisime Joon dubbisi achi jira. Joon na dhageessaa. Joon Hamzaa akka isheenii Jooni. Miyuutii qabatee jira. Joon. Miyuutii qabatee jira. Yaade. Wuddee boonii galchii tokkoffaa mucaan asitti reebama dararamaa jirtutu gara booniitti dhiyaachaa jira. Asumaan tubbuu nama tokko. Qoy masii koo akka adaraa dhaggeeffadhaa. Masii adaraa rabbii biraati bulbuliin jedhina waan tokko bakka isaa bakka itti deebina gastii banannee galgala itti deebina bakka waan jiru. Wanta ta'e ofirraa fixanna. Namni kun koppiliinkii tokko ta'e irraa kaastu Jooni guddisiin maal? Lafatti hin qabiin kaa Joon iddoo uummataa jirtoota ol qabii. Maal kunis otoo waa ta'e mismaaratti qabiin ol cubsiisa yaa rabbi waan hundinuu. Maali yaa rabbi? Ol qabi kaameraa Joon ol qabi kana farraati. Joon ol qabi. Qoy tasgabbaa'ii amjii tasgabbaa'ii maaliif wallaaluu danda'a gatii ta'e. Iddoo boollaa jira fakkaata. Injiru kana iyyuu bilbileetu bar kana iyyuu bilbileetu. Amma immoo bilbileetu ammas itti ni jennaan. Amma immoo bilbileetu ol qabi jechiisaa mana barsiisaa jira. Kenni silkii keessa. Kenni martii keessa kadhuun jira. Akkuma ta'etti harkiseetu olaa qabatu qoyme. Silkii tomsaa naa dhufu. Silkii tomsaa maal hin ba'u keessaa wanti godhe Ara koppiliinkii kan nam tokko jechiisaa meetaa siifilaa dheera tokkicha bannaati. Warniingii kanaa kaasu. Jette warniingii sirra jiraa? Maal warniingii natti laachisee miti kan ni bu'e mucaan ammaa. Hooppi kan jedhu. Al tokko koppiliinkii 1,176 hojjetameera. Al tokko mallattoo pilaas irraa kaasan. Al tokko koppiliinkii irraa mallattoo pilaas. Takki godhaa koppiliinkii al tokkicha. Warniingii irraa kaasu. Al tokkicha daddafa hunda keessa. Al tokkicha yaa 80 gashaa al tokko. 1,176
tokkoof kuma saddeettama. Kuma dhibba tokkoof kuma saddeettama gashaa. Excellent really. Namoota amma irra jiranis follow mallattoo pilaasii irraa kaasaa. Mallattoo pilaasii nama irra jiru yoo kaastan illee manni aktiiviidha jedha tiktookiin. Dhimma fooloorsii osoo hin taane namoota manarra jiran illee nama amma kanatu jira. Mallattoo pilaasii irraa kaasaa aktiivii ta'a jechaadha. Gurbaa joonii jedhamu kanallee membarii ta'a fi bakka akkanatti aktiivii godhaadha. Yaa aktiivii godhaa hundi keessan nama baay'ee jira dhugaa dubbachuuf. Bakka aktiivii ta'a agartanii niitoorkiin isaallee yeroo isin akkas gootan jechaadha. Niitoorkii isaallee qulqulleessa. Kuma dhibba tokkoof kuma 90 gashaa dafaa kuma 200 naa gashaa koppiliingii warniingii irraa kaasaa jechaadha. Al tokko hundi keessan bakka agartanii akka ittiin aktiivii ta'udha. Bakka viidiyoon isinitti mul'ata yaadan. Kuma dhibba tokkoof kuma 90 galuuf jedha. Dafaa hundi keessan. Kuma dhibba laman geessaaf namni 3,000 asirra taa'u koo. Wani ol deebisaanii ishee. Ol deebisaa. Wani yeroo darbadhu. Namoonni giiftii kennaa jirtanii mallattoo tiktookii kennaa ishee. Mallattoo tiktookii kennaa. Namoonni giiftii. Darbaa jirti galcha. Tajaajila boonii ol deebisa. Kwa nama tokko iddoon jira. Iddoo tokkoof namaan bisna takkaashee. Iddoo tokko nama tokkoof. Kwa hin dubbatiin qoy. Lakkoofsa hin dubbatiin. Wayyoo bakki qabame maal wayya. Eessa jira maatii bira jiran. Piitaa koon eessa jira qoy. Piitaa koo dubbadhu mee. Piitaa koon eessa jirta. Kwaame kwa takka. Jira. Bakka eessa jirtati. Jira. Yaa. Jiraachuu kee miti eessa jirta maatii bira jirta haadha koo. Maatii biran jiru iddoo dhaabbatamee eegamu dhaabbannee eegaa jiru. Iddoo amma namni agarsiisaa mucaan agarsiisaa jiru kana immoo. Inni iddoo biraadha iddoo biraan jiru. An keessadha iddoo awwaalchaa moo iddoo kamidha? Iddoo awwaalchaa miti kan koo iddoo bakka itti dhaabbannee eegaa jirru bakka itti akka makiinaanii karaa marra jechuudha aspaaltii mara. Qoy. Diretana. Oshi wanini. Eenyuun dubbisuudha? Kwa gantu kina. Eenyutti marsiidhaamsu. Marsiidhatti makaasa. Marsii kan jedhu barbaadame. Marsii eenyudha? Marsii. Tokkee barbaade galchi. Marsii kan jedhu barbaada. Jala barbaada. Eshi. Marsii kan jedhu barbaada kun koomenti ni baneera. Itti Marsii kan jedhu kana galchi meestii ilaalime. Yeesar. galcha. Tokkee galcha. Gaddeebsaadhaa kan gaddeebsaatii barbaadalaa yeroo ol darbu gaddeebsaa barbaada. Eenyudha? Marsii kan jedhu kun irra deddeebii barreessi. Marsii ishee. Uummanni maal ta'e gidi akkamiin nama gaddisiisu dhugaa rabbi. Isa jecha tokko naa dubbatina. Isa dara fixanneera bakka deeqaa muraasa. Marsii si ergeera kottu seen. Koppiliingi taasisaa miitiin cufaachuudha amma bakka. Amma deeqaa muraasa booda miitii keenya cufannaa. Koppiliingii fi taabii godhaa. Koppiliingii fi taabii godhaa. Marsiyyee sidhaayi. Video banime. Video bani. Video bani miti kabadhu. Iddoo namoonni baay'ee jiran tolti qabami deemi. Daqiiqaa muraasa simbira ga'uudhaafi bilbilaa jira bilbil intinitti. Fidi iskomiti. Intini bilbili boonsatti. Daqiiqaa meeqa tafa jedheera yoo geenye. Eshi video banadhu haala mijeeffadhuti. Seefi godhee yino. Eshi
Kun akkasii qoigaa wal bukkee keenya iddoo maatiin jira yoo ta'e wal bukkee keenya qo'a. Bakka amma komentii cufnaa jechuudha. Ishi. Wanta kun dubbatiin hundi keessan taabiif koppiliinkii bichaa godha. Taabiif koppiliinkii qofa. Koi komentii sinirraa cufa bakka. Oko akkam taatani boonaa koo? Dongoroo galtanii? Bakka uummanni sin eegaa jira gadi ba'ee waan jiru intinii jedhi bakka naa dawwali. Marsiyyee dongoroo galameera jedhame iddoo manaa jirta miteeti? Marsii. Iddoo manaa arta miti meerere dongoroo garanii dhusaan. Emme iddoo uummataatti iddoo manaan jiru karaa warra hin jiru. Iddoo isaan ittiin nu faaran. Gibiyyaama dongoroo jira kellaadha. Lafa uummataatti deemi malee. Lafa uummataatti iddoo maatiitti deemi ka. Tole. Everybody hullaachum dhaggeeffadhaa waan tokko wal dhaggeeffanna sama carrashaadha waan ta'eef kun sheerii qabadhaa nama 4,400 sheerii qabadhaa kooppilinkiif taabii waxxaraa hojjedhaa waan hundumaa dhaggeeffadhaa asumarratti fidnaa jechuudha laallee bakka daqiiqaa muraasatu nu hafee waan jiru fidnaa dongoroo magaalaa galaniiru kana booddee waan itti deemamu qabu walumaan deemna hundi keessan taabiif kooppilinkii sheerii qabadhaa. Guddaa galatoomaa kooppilinkiin keessanirree baay'ee bareeda waarningi narraa kaastanii ammallee itti jedhaati akka aktiivii ta'utti kooppilinkiif mallattoo tiktaakii qofa darbatattu dubbadhu tokkicha. Marsii baariyaaliin mana akka gadi buunetti viidiyoo baasi tokkoffaarra kan taa'u baariyaaliin akka ba'u fida si galee yookaan joonii koppilinkii godhaan al tokko hundi keessan koppilinkii godhaan hundi keessan al tokkicha Hamzaati immoo entina kabaddo amma bakka miyuti kabadda hundi keessan piyaatoo olaansi Hamza piyaatoo kana piyaatoo ol dabarsi iddoo keetti. Maal isaanoo duubaa fuulra jiru wanni kun dhaggeeffadhu kan wal duubaa fuulra jiru bara. Amma nu bira gaanii jiru. Miyuti qabadhaa. Miyuti qabin cufa. Bakka miyuti qabadhaati. Everybody share. Namni kuma afurii fi torba. Everybody hundi keessan takkaa share godhadhaa. Share godhaa nama lamatti nama sadiitti hundi keessan dafaa gama nagaaniiru waan ta'eef dafa amma nu barbaachisu hundi keessan waan biraa dhiisaa sheerii qofa hundi keessan bakka amma nu barbaachistu laa kuno bitaadhaanis mirgaanis hundumtuu laayifiin galameera waan ta'eef hundi keessan akkaan dafaa hundi keessan namni kuma 4,800 hundi keessan sheertaaf qophiin sheertaaf bakka daddafaa akka nama tokko irraan darbanne shi michicha immoo joonii kan kuma galchaa daddafaati membira godhaa. Esh. Marsi makiinaan galchina. Gaafiduudha waan ta'eef Makiinaan galchina. Mariin galchina. nama qofatti qabi wanta gaafiduudha makiinaa waan ta'eef. Yoo oofaa jiraateedha rakkoon qabu Hamza mariin yoo inni oofaa jiraate keessa. Nagarree amma imbuusa no. Nagarree amma keessa taa'ee iyyuu gadi buuseem. Kunooti makiinaa reeffaa kanadha. Mariitti hin qabiin marsi. Duuba saara qabi. Makiinichi kunooti. Eela kunoo. Eewulaa kunoo marsii buusee moo buufne reela. Bakka eetoo mariitti hin qabiin haa ta'u jedhuuti. Eetoo isinitti maaru kooppilinki godhaame ammas faamilii. Bakka akkana ምንድን ነው ይሄ? Waanuma sosocho'utti hin qabin. Waanuma socho'u qabina. Raakaadis koppiliinki taasisaa faamilii koppiliinki taasisaa jara lama wal maddikaa. Warra achi jirtan ishee. Sarraasha bakka naannoo buusamu. Sheer godhaa hundi keessan hin buusu qofa. Sheer godhaa hundi keessan. Buusu. Sheer godhaa hundi keessan. Adaraa namni jooni bagzaabeer adaraa wanta socho'utti hin qabin nama yoo ta'e malee nama qofatti qabi. Pitaakof joon of eeggannoo cimaa nuu taasisaa bilis bannaatachu. Pitaakoo adaraa dogoggortee makiinaatti. Makiinaatti hin qabin ammallee joon. Makiinaatti hin qabin. Makiinaatti hin qabina. Tole. Joon miyuutii dhaggeeffadha. Edha joon makiinaatti hin qabin. Miyuutii qabadhaa hin kaasina. Mii dhaggeeffadha. Marii makiinaatti hin qabina. Maali garagaraa buusaa jiru? Tokkichoo. Hin buusaa. Dhaggeeffadhu Hamza. Tokkichoo baay'ee cufa beektaati wanta gaafiduudha. Agaleera maali? Dhaggeeffadhaa wal dhaggeeffannaa. Jooniidhaaf piyaatoo.
mariitti qabina mariitti qabeenaan irraa darbata waan ta'eef marii makiinaa eeggadha hamsa miira keessaa bahi. Makiinaa Abdii kun koppiliinkiidhaan kaa waan ta'eef rakkoon qabu. Makiinaan kaa amma kanatti dhiibbaan qabu makiinaan mariidha yoo ofaa jiraate mariidha malee dhiibbaan qabu makiinaan fagoorra. Ayyaanni tokkicho dhaggeeffadhu kana dhagee ka dhaggeeffadhu nama lama buusee marra gartee tamitti tokkicho maali? Akkamittiin akkas yaaddan isiniif taale makiinaa dirqama makiinaa qaba tokko. Koppiliinki taasisamee gaggeessanuuf Makiinaattiin qabinaa ela wanni adagaa geessu dhaggeeffadha gommaasaa ta'u wanta naanna'u yoo argate hin buusa maal tokkicho seera tiktookiin sitti maanarra. Ani jaan beeku nama lama buusee miti argaa jiruuti. Makiinaan gashinaa ijaartaati. Malee makiinaa rakkoo. Marii man galuu qabu dha. Mariin karaa gabbinaa shufeerii galuu man qabu. Tiktookiin isaan immoo irraa fagoo jiru. Irraa fagoo jiru isaan. Amma kana laaliga jalisitti laaliga. Kun amma mariitti qabe jennaan cawoo bakka allaqe. Kanaaf koppiliinki godhaan namni 5,700 yoo sirna awwaalchaa boleetti keessa seeraan hordofna jettan koppiliinki taasisaa hundi keessan bakka. Ammaaraaci nama tokko illee hin qabnu kanaaftiin alatti bakka. Uummanni jala jirtan piliis dadhaban ijoolleen kuni taap koppiliinkii godhaani daraa rabbi koppiliinkii godhaani hamza asirratti taragaaga'ii ofiillee boruuf nu fayyaddu taragaaggaa sammuu keessan yeroo haasaa baay'ee nama dhukkubuu danda'a taragaaggaati miira tasgabbiin haasa'a wanti ta'e already ta'ee jira waan deebi'uu hin dandeenye warri jala jirtanii piliis koppiliinkii godhaani baay'ee laphee nama cabsa dhugaa waaqayyooti amma jiraashetti akkanatti nama dhabdee du'aashetti taragaaggaati tasgabbiitiin jechuudha. Mallattoo pilaasii kaasaa warroota manarra jiran aktiivii akka ta'uuf dhiyaatoo endejoon mallattoo pilaasii irraa kaasaa namni hambi kun maal hojjeta aktiivii akka ta'utti mallattoo pilaasii irraa kaasaa koppiliinkii godha aktiivii akka ta'u malee waan tokko mini aktiivii akka ta'udha haalli kee fooloorsii yoo barbaadde kaafadhu booddee irraa kaafadhu hin dandeessa booddee yeroo tokko boonii ol deebisaanii koppiliinkii haa goosistu. Wallahi baay'ee Marsiitti naaf deebisaa qofaa koon ta'e marsiitti naaf deebisaa. Marsiitti naaf deebisaa. Ay marsiin galchuu. Marsii galchuu hin danda'u. Rakkoon qabu jedhingaa Naggasaa karaa suusaa barriira gadi kottu. Yoo dhagaa irra ta'e. Hundi keessan namni 6,000 sheeriif koppiliinkii taabii qofa qabadhaa. Warriinkii kan ittiin morraan duraa kaasaa. Sababni nuti dhiineef makiinatti hin qabinaa jennu ani waggaa meeqa dhaggeeffadha argamu konkolaataa qabadhu isitti kan qabadhu takka. irratti bilbilamaa jira bakka kaasaan warningii filafiita iskiriinii irra jiru koppiliinkiitiin kaasaan utuu warri modiita irra kiyya nadidee jira intina boonii habaaba ol darbi boonii ol deebisa koppiliinkii qofa gadi tuttuqaati jechuudha iskiriinii irraa kaasuu qabdu warningii kan indee nama meeqaan dirra miti yalla jabaadhaa koppiliinkii godhaati warningii kana kaasaanii miira laphee namaa cabsudha. Warningiin ammallee irra jira iskiriinii irraa gadi kaasa isiniin jechuu barbaada. Gizee takka koppiliinkii godhaani. Boonii koo maal siin jenna ree nagaan deemi. Koppiliinkii godhaa irraa kaasa hamzaarraati. Boonii abaaboo darbadhu si hagalchanii. Tokkeen waca keessa jira. Yoo dandeessan koppiliinkii qofaa godhaa irraa haa ka'u. Ala qaqqabaa jira ijoollee hundi keessan al tokko mallattoo pilaasii hundarraa kaasaame. Yookaan koppiliinkii godha taaptaabii godha miliyoona 3.5 ta'ee jira miliyoona 4 taaptaabii agartanii jechuun istaakii gochaa jira. Ijoollee laayivii dabarsaa jiran kanallee fooloo godhadhaa akka gaafa fooloo godhatanii aktiivii ta'aa deema isinii galee neetworkiin qabaaniin deemu jecha.
bira wacatu jira. Kopplinkii godha. Akkamitti nama kuma ja'an jirra miti. Kopplinkii kana gadi gadi qabdanii rakkoon qabu. Masi wacatu na bira jira. Ishii tokkee koo rakkoon hin jiru. Bakka taa'e bakka tokkee sirraa fuuna. Namni kuma 5,900 jala jirtan nama lamatti nama sadi hundi keessa yoo sheerii godhadha. Dubbatu machi dadhabeera. Amsaan dadhabeera dhugaa anillee dubbachuu dadhabeera. Hundi keessa eegga xumurarra geenye nullee yaasisinaa bakka hordofni asiin geenye irra miti bakka erga sirna awwaalaa ishee raawwannee asuma irraan galla waan ta'eef waan godhamu jiru waan ta'eef hundi keessa sheer godha adaraa keessan bakka argu obboleessi isheellee bakka akkasitti nama baay'atee ilaalu argu bakka kunas goolee geera garuu namni fiduu deemeera. Ammasitti garuu laayifii malee hordofaa irra nutti meera garuu kana caalaatti bakka sirna awwaalshatee illee arguu qaba bakka dhugaa waaqayyo hundi keessa sheer godha. Sheer godha hundi keessa sagalee immoo dhageessisina sheer taap koppilingi godha bakka kanu hundi keessa miyuutii qabadhaa miyuutii irraa immoo namni tokko kaasinaa bakka an cufa. Joon irratti cufaa jedhamu. Jooniin qabeera ammayyuu. Joon qabeera. Piitaa kophichaa qabna. Ilaa yeroo akkasiisu baasuu Bakka piitaa kophichaa qabna gattee waa agarsiisu jira. Waa argisiisu qabeetu. Amma geeffadhaa hundi keessan amma raacii nuti qabnu piitaa koo qofadha. Piitaa koo qofa. Gastii kana nu kunuunsadha. Naggee galchi. Naggeenas jira. Hundi keessan kopplinkii taasisaatii warninkii kana kaasamee faamilii. Ishi naggee qabadhu Hundi gadi. keessanuu kopplinkii taasisaatii warninkii kanarraa kaasaa. Dhugaa rabbi ganama qabee ilaa ammaatitti jechuudha. Naggee karaa asuu isaa dhagatti. Kataataleetu eegaa jira gatii ta'ee fi kanaaf kopplinkii taasisaatii irraa kaasaa warninkii kana hundi keessan warninkii kana irraa kaasame. Kopplinkii taasisuudhaan hundi keessan warninkii kana irraa kaasaa please. Piitaa koo haadhoo qoshi adaraa waanuma warningiidhaa turraa of naa eeggadhooti bichaa. Carraan qabnu si qofa. Membera godhadhaa michicha moo Membera godhadhaa. mallattoo tiktaakii irratti daddarbadhaa ishii mallattoo tiktaakii michicha irratti daddarbadhaa membera godhadhaa michicha inni beennaa over bakka nama hin qabnu bakka awwaalcha laaluu hin dandeenyu. adaraa beennaa taatu ishii adaraa keessa nu tabaabbaraa gaa bakka eggasiin geenye awwaallee magalla garaa kutannee bakka waan goonu qabnu membera godhadhaa. Aguma sirna awwaalcha irraa gahuutti Baataa gashmee tokko yoo namni jiraate. Eessa jiru? Bootaan hin jiru. Bootaan hin jiru kaa. Bootaan hin jiru eessa galchina? Taabii hundi keessan sheertaaf qophiin sheertaaf hundi keessan namni kumi jaha kun nama. Seeduu itti na dabalaa galiishaa seedu. Adaraa banne. Galeessi waa'ee. Of eeggannoo naa godhe. Michicha memberuma qaba mallattoo tiktaakii irra tuula. Na dabalaa. Mallattoo. Qoqoy lakki maaliif? Isin taphacha'u chaarjii qabame silkiin kee. Ati bichaan callisii miyuutii naa qabadhu deemi. Callisii mati. Miyuutii qofa qabadhu isheet immoo. Ishi nama biraa qopheessi nama sitti dawwalle. Duukaa madiima. Iskootti dawwalle nama tokko qopheessaa ammallee. Kun banuu diddeemu cufateera. Koomee jalatti nu laadhu chaarjii kana. Amma already awwaalcha deemaa jiranii amsa. Waanuma akkasiiti qoy nan dawwala. Qoy. Nan dawwalla qoy. Bakka jechuun kana booda hin bulu akkuma seeraa biichaa ta'uu danda'a. Buluu dhiisuu danda'a. Miti akkasii beekata. Akkaan beekutti akkasiidha cheekgoona. Cheekii goona waan jiru immoo waarningichi narraan kaanii uummata. Waarningichi ammallee bakka kunoo ka'eera guddaa galatooma. Amma kana booda of eeggannoo godha. Guddaa galatooma. Namni 6,100. Komentii nan cufamu maaliif jennaan Kana booda immoo jibboo'ichaa ergaa jiru gatii ta'ee fi komentii naa cufamu. Bakka kunoo koomentii cufeera. Hundi keessan guddaa galatooma. Piitaa koo maaf cuftee? Maaf cuftee piitaa koo? Viidiyoo bani piitaa koo? Piroofaayiliin kee makiinaadha waan ta'eef piitaa koo cufi bani. Awudoodhaan hin taa'in bakka. Awudoodhaan hin taa'in piitaa koo. Piroofaayiliin kee gabbinaadha. Awudoo bakka eeyyinu. Maali yaadi bannaa taatu hundi keessan. Hamza, waa'ee immoo silkii banniif hime silkiin ka cufaadhaam. Silkiin koo cufameera. Chaarjera keenyaaf ne kunoo. Geessite biti. Geesseera chaarjera irra kaa'eera. Chaarjera reef keenya. Kan keetti laa. Eewuudhaan. Kan kee. Naggasaa barreessi. Barreessi keessaa. Naggasaa. Kunoo siifaa barreessi keessaa. Qabattaa silkii. Qabadhu silkii tokko qabadhu. Naggasa qabadhu.
እሺ kudha torba torbaatamii lama እሺ kudha torba torbaatamii lama saddeettama soddomii torba saddeettama soddomii digdama torba soddoma saddeettama saddeettamii torba saddeettama soddomii torba saddeettama soddomii torba caako. Koppilinkii jabaadha bakka xumuranne irraa waan qabnu biitaa koo makiinaa matti naan qabiin bicha waan biraan barbaadu. Hello. Guddaa galatooma. Hello, nagaadhaa? Jaaf dhibba lama. Jabaadhaa koppiliinkii addaaniin kun. Sanitti deemaa Hayyee yoo bishaan simbira jiraate bishaanillee liqimsaa haasa'a hin jeeqamiinaa tasgabbiitiin haasa'a. Warra jala jirtanii waan badaas wanta akkas sammuu keessanis hin dhibbisiina. Koppiliinkii qofa godhaanii akka nuun harcaasne rabbiin gadda akkasii isinitti hin fidiini. Jabaadhaa koppiliinkii godhaa gadda laphee namaa cabsuu gadda baay'ee nu madeessedha gaddi kuni. Kan du'e haara galfatee kanaaf immoo gubatee Oromoon gaafa makmaaku koppiliinkii godhaa jechuudha. Jabaadhaa koppiliinkii kana meeqaan ga'uu qabna jabaannee jechuudha. Agakuma dhibba sadiitti deemuu qabnaani jabaadhaa koppiliinkii tolchaa. Namoonni dandeessani mootuu viidiyoo baatanii baay'ee nutti tola. Viidiyoo baame warreen jirtanii artistii faa viidiyoo bahaa dammee faa yaade viidiyoo bahaa taa'ame akkuma hin seeneefaatti. Ariitii marra jirra. Sababa baay'ee namaaf akka itti deemnu dhabne nuuf qolcha. Hamza miitii irra jirtu. Hamza miitii irra jirtu. Kaabii godhaanuu Hamzaan fa'aa isin bakka Hamzaan dubbatiin hafuura fudhadhaa bakka nuni naasofna wal harkaa fuune taap koppiliinkii godha guys taap koppiliinkii jidduraanii bitaa ko abadan miiwutiirraa akka hin kaasne tiktookni sagalee dhageenyaa kalaas hin adaba jechuudha. Kunooti akka kana jechuudha dhumni keenyi rabbiin dhuma keenya haa bareechu harmee ishiif jajjabina haa kennu nu warra ishii jaallatuufis rabbi jajjabina haa kennu. Taap koppiliinkii sheer walii godhaani warroonni asuma teessanii dhimimmaan keessan fixachuu barbaadan akka dhufanii arganiif koppiliinkii qofa koppiliinkii irratti xiyyeeffadhaa kaabii godhaanu. Abos keessa teessanii boosina nuti qabadhaati bu'aa. Haara bal'aataati. Eeshi bakka hundawwalla qoy. Sagaleen dhageessisnaa nama. Hundawwalla bakka. Eeshi. Bakka akkasuma viidiyoo banadhaa ta'a. Nam tokko boo'icha minaamis keessatti hin fidina pilis. No. Pitaako. Piita bannaati kacaalka. Irraasiqeen sagalee isinii kennaaf jira. Baay'ina nama bakka itti keessa deemee isinitti agarsiisu nan dhabe. Isti akkamittiin akka waraabamusti. Irraasiq. Ela irraasiqi. Viidiyoo bayi bakka. Viidiyoo bayiiti irraasiqi ishii Pitaako. Viidiyoo bayiiti irraasiqi dhaabbatu. Nama biraaf dabalu. Iskootti naa dabalu. Mucaa safaana jirutti. Irraasiqii akkanumatti dhaabbadhu bakka hangaa. Nama nuufaa kennan dabalata. Amanaan jiran Pitaakos. Amanaan jiran Pitaakos waan ta'eef. Inni miutii qabatee viidiyoo qofa haa argisiisu. Pitaa koomaan dubbatiin. Qabateera masii dhaggeeffadhu qabateera miira keessa galtee nam tokko kan dubbanne bakka callisaa ta'a waan tokko kan dubbanne.
Abaaboon darbatina. Abaaboon darbatina. Sheerii qofa jedha. Kudhaniin leegaa fi maanni sheerii kana. Sheerii kana nama koo kudhaniin gaa. Hello. Oye. Bilarraa kaasee boonii bilbilaa jira. Boonirraa bilbila kaasime. Baacaan darbatina abaaboon darbatina. Abaabaan godina qoy takkaashee yaadee koo anasi buusee mallattoo tiktaakii dabaladhume darbadhu. Baacaa mallattoo tiktaakii darbadhu dhaggeeffadha. Ana beekaan buusee yaadee anasi buusee dhaggeeffadha. Hundi keessan mallattoo tiktaakii godhi miitiin cufaadha yaadee. Boonsaa Pilaasii. Boonsaa Pilaasii. Joon Joonsii sarara cufamee beera. Joon Joonsii ni irratti cufamee. Waarniin isatti laateera. Miyuutii irraa wanti irraa kaasee maali? Koomentii. Isheen jiru. Koomentii kaaseeti. Lakkoofsa barreessedha lakkoofsa wayii ta'u. Qoshi lakkoo miitii sammuu miitii Haa qaba. ta'u. Yaadaan jira guys. Akka beet olchaa. Linkii sittuma jabaadhaa. Koomentii toon taane sheerii naa godha dhaggeeffadha. Nama tokko dabalata isinii qopheessine irraa nama tokko galchina. Ammas nama tokko eeyyamaan gannuu buusa. Nama tokko eeyyamaan gannuu buusa. Nama tokko eeyyamaan ofumaan gannuu buudha dhaggeeffadha bakka jala teenye. Deeqaa muraasa booda wal fuurra sheerii qabadhaa nama 6,800 jirtan sheerii qabadhaa. Waa hunda dadhabnee finne irraa bakka nama tokkotti hin bu'inaa bakka kana nam tokko galchina. Hin bu'inaa qoy nam. Hin bu'in qoy. Eenyudha? Namatti jette. Barreesseera. Warning kira Irraa kaaseera warning. Lakkoofsa Joon Joosii kan jedhu sana barbaada sammaa. Joon Joosii kan jedhu. Joon Joosii kan jedhu barreessa barbaada. Joon Joonsii. itti mameera lakkoofsi. Lakkoofsan Joon Joonsii kan jedhu. Sheerii godhaa ka uummatoo. Joon Joonsii. Joon Joonsii. Yeetaadha. Miitiin kaasina nam tokko miitii kan kaasna. Hin jiru. Warreen gitti laatira jechuudha bakka warreen gitti laatira jechuudha. Eshi wanni ittiin ol saabi boonaatii saabi tokkichoo boonaa saabi. Nama 6,700 asirra jirtan qabaa jira aktiivii godhaa. Boonaa naa saabi. Hello. Boonaa hababaa itti tiktaakii darbadhu. Boonaa mallattoo tiktaakii. Tikeetti ta'imu. Tikeettii maal ijoolleen jiruuti. Ijoolleen jiranii kan biraatti dabalame mallattoo tiktaakii darbadhu boonaa. Koomentii amma kana keessaa si arguu hin danda'u. Amsa. Indeet ነው ትኬት Tikeetti qoy እናወራለን እሱ ቀላል ነው ችግር የለውም። Tikeettiin sirreessina. Yaani isaan deemanii. Amza gastii keessa barbaada koomentii irraa hin argamu. Firii habaaboo qabu laata. namni laayifii irra jira. Boonaa mallattoo tiktaakii ol darbadhu boonaa bilis. Nama 700 ilaalaa rawwaa lamaa jirti waan ta'eef silkii isa kanaanitu namarraa waa fudhachaa irra namachi viidiyoo nuu bahuu danda'u kanaaf itti dhiifama ishii lammii ko. Boonaa eessa jirta? Dawalimee boonaaf. Cufi. Boonaa suma wajjin hin deemee reeffa faana deemu. Silkii isaatu jiru kanaaf. Silkii isaan jiru. Boonaatti dabalame. Boonaa. Emojiin kun warningi sitti kenna. Gashina ela please adara. Boonaatti dawwalime. Adara dhaggeeffadha. Mallattoo cufni irraa mallattoo tiktaakii darbatadhu bakka namni boonaa yoo galuu barbaade boonaa mallattoo tiktaakii qofa naa darbadhu. Waa tokko siraan barbaadu. Meera bishaan. Erga dadhabnee asiin geenye immoo. Ishii
እሺ ቆይ እሺ ማል ጎነ ስትፈካቴ መለቶቲ Taabii keessa addaan kutiin baay'is. harki keessan ol gadi hin jedhina waliin musamma azaliira እሺ ለኩና everybody share double tap ጎዳ everybody ሁንዲ keessan double tap share ጎዳ ተራ ተራ ጀላ ኦል ገዲ ቡቡሳ ገልችና ጃለቶ ተሳኒ አወሌ ሙሰማ ፋሬ ጆለነስ ጅራን ነሞተ ቦኒ ፊ ፋናዋን ባይ እርጋ ቱርተ ሁንዲ keessan ቤቱ ጃለለ keessanis ገደ keessanis አስመረጠ ገርሲፋ በእናት መኪና ራት ቆኑ ቡትሽ መኪና ራቡቲ እሺ ፊታቆ ዋንቴፊ በቃ ያከስወት ነው እይ ነው ከቧጅሮ አርጋ ጀራ መኪና ትቀሚ በቃ የሚገርም ሰው ነው እናቲቱ ነመደጋ ኢስን ሞመን በራ ጎደዳ መነሳት ቲክቶክ ይደርበዳ እሺ ቲክቶክ ይደርበዳ ሲመለሳት ተከኑረት እንጩፍ ለዋን ቲክቶክ ይደርበዳ ስትመለቶ ቲክታክ ይቆፍ ጉዳይ ገለቶ ማለት ነው ቴንክ ዩ ዋኑ ረገሰኒፍ ቴንክ ዩ ዱጋ ረብ እየ መለቶ ቲክታክ ይቆፍ በቃ ዋርኒንግ ትገኑ እንደ መኪና ትናንካ ቢታ ኮኮ ነገው ምን ኑ ረጋ ሰቱ ካን አቺን እንትን ነገው ጊፍቲ እንትና አባቦ ዲዛ አባቦ ላቲና እዩ ነምቶ ከባቦ ከላ ቴንክ ዩ አራርሳ ቴንክ ዩ ቢታኮ ጨነቀመን ይፋና ማሎ አባቦት እንደርባቲና መንበረ ታቢ ማለቶ ቲክታክ ቆፈት ደርበዳ ወርካ ሼር ታብ ኮፕሊንግ ሼር ታብ እንዲ ከሰን በቃ ሼር ታቢ በቃ ሼር ታቢ ቆፍ ዋው ነመጥ ይቶልቱ ዱጋ ዋቀዩ ነመጥ ይቶልቱ ነው ኩመ ቶርባን ጅርቱ እንዲ ከሰ ወልፋኔ ኮፕሊንግ ጎደን አከበር ባደን እንትን ይጀቹ እንደሱ ኦቦሌቲ ኬኛ አኩመ ቀብነቲ አኩመ ጀልቀብነቲ ጌስፈን ረዋንቴፍ ወናው ፍንጅሩ እንዲ ከሰን እንትን ይራ ساعتي أفريف كميف كميدا اوكي واو يا زيستي مدوني ناسي فو شافي كورماتا ميغا كيسر يا سبا توكي چوك وجا كيسر namni kuma torba mallattoo pilaasii hundarraa kaasa mallattoo pilaasii aktiivii haa ta'u pilaasii hundarraa kaasa aktiivii haa ta'u al ta'u yo awwalchi borta esi asumaanatti fufuu dandeenya mana qabadhaati akkan daganne borolti deebina mana ree foloo godhadhaa bor deebitu yo har'a ta'e waan bulu yoo ta'e waan bulu immoo miti akka seera hundumtuu biyya isaatti jiraata aadaaf duudhaa isaatiin jiraata waan ta'eef waan bulu nutti hin fakkaatu yoon bulate immoo borillee akkasuma liivii hin darba waan ta'eef of qopheessitanii mana foloo godhatanii taa'uu qabdu jechuudha. Eshi nama aggefadha nama gastirraa nam tokko nama buusuu akka hin dandeenye jedhee maan jira. Nam tokko nama buusina please. Nama tokko arguu hin dandeenye amma sa'aatii kanatti. Boonaa barbaadi. Bakka boonaa. Excellent. Boonaa miitii qabadhu. Boonaa miitii qabadhu. Miti godha amirratti. Bona miti godhi boni. Fike miti godhini. Taap koppilinki godhaani guys akka gadi minnamne jabaadha. Koppilinki addaan hin kutina okay? Koppilinkiif taapi. Fadha garasummaa uummata nama dhaga'uusini. Taabii keessan addaan hin kutina kunoo qabe jechuudha. Walumaa gala konnekshinii isaanis baay'ee jeeqaadha. Jabaadhaan erga dhumarra geenye harka kennuu qabnu xumurreetuma wal biraa galla jechuudha. Innaa hundi keessan taabiif koppilinki sirriitti godhaa. Sirriitti taabiif koppilinki qofa godhaa. Nama 700 jirtu. Taabiif koppilinki yoo darbatan mallattoo tiktaakiitiin alatti waan tokko kan darban waan tokko. Ishi. Boonaa silkiin biraa yoo si bira jiraate naa bilbili. Awwaalchi sa'aatii meeqa akkam akka ta'e
Haruma wantichi. Haruma na fakkaata anti deemaa jirtu na. Waan akkasii Deemaa jiru itti meeraan akko. Wayini. Nazzala jirtanii dhugaa rabbii piitaa koka jedhu baay'ee harsaa kaffalee sin argisiisaa jira. Foolollee tolfadhaan ijoollee keenya mana Hamzaa qabadhaa sirriitti boruuf taaniifillee unuufillee siniifillee kan dhaabbatu isa waan ta'eef mana Hamzaallee fooloo tolchadhaa. Hundi keessanii yuutaab koppiliinkii sheerii godhaanii fooloo yoo wal goone feetu wal fayyannaa walirraa barannaa wal gargaaruu dandeenya yoo garuu jechuudha. Akkasitti teenyee oromummaa keenyaaf namummaa keenyaaf aarsaa walii kaffalla malee jechuudha. Maallaqa nuu kennee biizinesa nuu kennee namni asirra nu kaa'ee hin jiru. Kanaafuu adiraa keessan jechuudha. Taabii godhaa gad akka nu naqne lammaffaa irratti immoo Oromoon galaana jechuun dhugaadha. Ulfaadha baga sinirraa dhalannee wal miinus ta'ee wal jaallannus wal jibbinus taane baga sinirraa dhalannee uummata kabajamaa uummata nama dhagahu. Hamtuun balaan akka tasaa akka kana isinirra hin gahiini. Al tokko kottime takka waa'ee tikkeetti maal goote baacaa? Takka dhiifama. Waa'ee tikkeetti maal goote? Silkii ammaa irratti dawwali mee deebisii baacaa deefi. Mariitti qabiina shifii taa koko intini booni. Baacaa silkii ammaatti dawwali deefi. Sammaa irratti dawwali. Ijoolleen eerpoortii gaaniiru mucaa fudhachuudhaaf. Dhimma isaa Hamzaa qabate tun taane warma taane hundi keenya waan jiru warmaan fidnaani. Dawwali baacaa. Iddoo kan nama galchina. Mariitti akka hin qabne. Mariitti akka hin qabne boonii koo. Mariitti akka hin qabne boonii. Shadee maarra sabii ta'eef amma. Mariitti hin qabine shii boonaa koo. Mariitti hin qabin boonii. Jedhi mariitti hin qabuuti. Rakkoon qabu mariitti hin qabu wantiniidha bakkee meedaa. Fagoomatti hin buuse ijoollee beektee. Makiinaa. Maali amma wantiniidha. Taabii hojjechiisi nama asirra jiru nama 7,000 wayii jira. Taabii hojjechiisi nama amma kana taabii hojjedha aktiivii haa ta'u warra irra jiran fooloo godha. Awwaalcha irra jedhame ageessaniittu sirna awwaalchaa walumaan raawwanna waan ta'eef dhaggeeffadha. Hundi keessan taabiif sheerii koppiliinkii nama 7,000 irraa gadi buustan taabiif sheerii koppiliinkii godhaa gara awwaalchaa deemamaa jira. Hundi keessan sirna awwaalchaa wali boonaa etuma sitti muumo bannaati. Etuma sitti muumo boonaa. No, baga gabbina seenee miti man argu. Ay marii miti jedhati. Makiinaa keessaa fudhachuu fedha Hamza baay'een dadhabe dhiifama wajjin nuga. Dadhabdee tabarkita inat nan beeka boonaa koo gatii guddaa kaffaltee miutii qabadhuuti ilaa mariima makiinaatti naan qabin gommaa makiinaatti naan qabin ishee haadhoo ko. Carraan qabnu isiniif isin qofadha sa'aatii kana. Hundi keessan sheerii godhaa daqiiqaa muraasaaf nu obsaati. Sirna awwaalchaa keenya wal taanee amarennu awwalee musammaaf carraa laannamee waan dubbatoo jiraate. Awwalee waan dubbatoo jiraate miutii irraa kaafadhu. Baacaan immoo waa'ee tikkeetti maal akka goote nutti mucaa eerpoortii deeman ijoolleen fuudhuu dhafe. Niru bannaat waa'ee tikkeetti anaam naa dawwalaa roosii gara. Damgootee dhani bannaataati. Baacaafatti meera maarree waan goonu wallaale baacaa. Dawwali baacaatti dawwali silkicha ammatti dawwali. Hundi keessan namoonni asirra jirtan taabii godhaa tokkicha bilees. Tikkeetti argarraa qabatte dursee sirraan darbee. Bilees. Al tokkichi taabii godhaa. Tikkeetti bichaan haa jannaqami. Mucaasa eerpoortii dhiisati ijoolleen deemaa jiru. Raayidii qabatanii isaan. Raayidii qabatanii deemaniiru. Waa'ee tikkeetti naa jannaqami ijoolleen na biraa deeman amma. Qo'isi karaa keessaan daagee irratti bilbila Hamza. Amma bilbili kaashii boonaa koo maaliif akka ta'etti baacaa. Boodan akka ta'u gulaalonni dhimma kan erga qabannee galma geessifachuu qabna warma taane. Please. Akkoon jiru kun ammasii bilbilaan jira maa hordofaa irraa nuyi achuma jirra amma yoo bara wannoo hin. Gachi dawwali. Hundi keessan taabiif sheerii koppiliinkii godhaa. Awwalee musamma dhagaamaa jira. Ture yaada kottan illee laayifii irra kottusa kanaan inni nama barbaada. Hamzaa shaafii jala kottusa. Kan jira awwalee mijate dubbadhu awwalee yoo si mijate dubbadhu tokkeen bakka waca keessa jira waan ta'eef warri kaan koppiliinkiif taabii keessan addaan hin kutiinaa galata guddaa nu biraa qabdu ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Waan hunda keessan galatoomfachuu barbaada. Warri ammaatti teessanii ganamaa kaastanii cinqamtanii
aarsaa kaffalaa turtanii rabbiin umurii keessan nuuf haa dheeressu. Awwalee yoo bira jiraatte haasa'ii carraan sii kennamee jira. Irraa qabdutti fayyadameeti waan haasa'uu barbaadde dubbadhu. Akka kana taaptaabii godhaa hunduu waca bira jira. Ani immoo xiqqoo isinitti dubbadha. Kanuma taap koppiliinkii godhaatii Hamzaa qabadhaa ijoollee asirra jirtullee qaqqabaatii. Wal barbaadaa wal hordofaa isiniin jechuu barbaada. Already owwaalchishii har'uma xumuramaadhamaa jira. Kana bakka ciini boonii har'uma dhumataa jechuudha. Walumaa galatti. Masiiko nagaan isiniif haa ta'u hundi keessanuu akkam jirtu hayyaa keessanii. Jirra weeku. Baga jiraattan hundi keessanuu dhugaa waanuma jennu wallaallee booniin obboleettii keenya turte gorsituu keenya turte gaarummaa sii malee dhugaa ammeenya sii waanuma naasa'u tokkoon hin qabu. Baay'ee jaallannaa baay'ee kabajnaa. Yeroo chaalenjii siillee nama wajjin ture keessaa yinuyi garuu maal goonaree waan haasofnu wallaalleerraa gubanneerra dhugaadhaa baay'ee nutti dhaga'ame garuu kanumarra dhaabadhee wannan jechuu barbaadu obboleettota koo warri carraa kana ijaan arguu har'a argattanii adaraa waan isin mudatu hundatti tasgabba'aa. Adaraa of baraa. Lubbuun jijjiirraan qabdu. Adaraa keessan isin haadha namaati. Isin obboleettii namaati. Gatiin keessan qaaliidha. Gonkumayyuu gatiin keessanii akka yeroo waa xiqqoo aartanii isin itti of rakasiistanu yookiin murtoon taane akka isin itti of irratti fudhattu sana miti isin dhugaadha. Nuuf qaaliidha. Jireenya keenyaaf baay'ee nu barbaachistu. Jireenya keenya keessaa qooda guddaa qabdu. Isin haadha keenya kabaja guddaa qabdu. Nu baay'ee isin kabajnaa. Nu baay'ee isin jaallannaa. Dogongora xiqqoodha jettanii. Yoo yeroon biyya lafaallee isinitti ulfaate yoo haalli keessa jirtan ulfaataa ta'ellee guyyaan hin darbine tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef adaraa keessan murtoo hin taanetti of hin geessinaa. Murtoo hin taanetti of hin affeerinaa. Adaraa keessanii waa tokkoon isiniin jedha. Kanumaan wal qabee an dhugaan isiniin jedha. Booniin obboleettiin keenya amma kana uummanni Oromoo akka isiidhaaf cinqamu akka isiidhaaf gaggabu beetti osoo ta'e osoo carraa kana arguu qabaattee deebitee tokkoon keessanitti miila keessanitti dhuftee kuftee Oromoo koo dhiifama naa godhaa na offolchaa natu balleesse isiniin jetti turte. Maal jechuu barbaadeetanii hundi keenyayyuu hundi keessanuu hin jibbamne yeroo seetanutti haalumaa fi malee yoo isin of jibbitan illee namni isin jaallatu namni isin barbaadu akka jiru beekuu danda'uu qabdu. Lubbuun ilma namaa baay'ee qaaliidha. Waanuma akka qoosaatti itti qoosamu miti. Maatii keessanitti seenaa ajaa'ibsiistu. Isin al tokkoof balleessitaniituma of balleessitanii laphee nama baay'ee madeessitu. Amantaa kamiinuu waaqni keessan illee isinitti gadda. Amantaa kamiinuu illee deeggaramaa miti. Amantaa itti amantan kamiinuu wal dhabaa. Amilee nama meeqaa cabsaa. Laphee nama meeqaa cabsaa. Keessattuu amilee haadha keessanii. Amilee abbaa keessanii. Amilee obboleessa keessanii. Nama baay'ee onnee nama baay'ee ajjeeftu adaraa murtoo akkanaatti hin ariifatinaa. Yoo ammamuu isin dhibellee utuudhuma lubbuudhaan jirtanuu rakkoo keessan iyyadhaa dubbadhaa baafadhaa malee murtoo hamaatti of hin geessinaan isiniin jedha. Dhaamsi koo inni dhuma adaraa yaa saba koo adaraa ummata keenya adaraa keessan utuu lubbuun jirruu wala jaallannu utuu lubbuun jirruu namni amararfannu utuu lubbuun jirruu rakkina obboleessa keenyaati abirmannu utuu lubbuun jiruu wala jabeeffannu
utuu namni tokko amileen isaa hin cabin amilee taanuu fi utuu namni tokko hin kufin ola qabnu utuu namni tokko hin dadhabin wajjina dhaabannu yeroo hunda eega namni dhabame eega namni badee maraachuurra eega namni du'ee boo'uurra utuu lubbuun jiru yeroo buleettiin keenya tokko nama daamiitti rakkattu dhukkubfattee rakkattu bakka hin taanetti rakkattu utuu lubbuun jirru walii qaqqabu wal tumsuu aadaa godhannu siniin jedha yoonaa isaanis itti dheeresse yoo jechoota koo keessa dogongorri jiraate dhiifama naa godhana of olchaan isiniin jedha naa eebbifama. Guddaa galatoomii awwalee musammaa guddaa galatoomii nutullee hunda keessan baay'ee jaallanna sirna awwaalchaa kanarratti argamtanii hundi keessan sa'aatii kana gadda isinitti dhaga'ame akkasitti teessanii ibsachuu keessaniif nutullee baay'ee isin jaallanna. Lafa awwaalchaa yoo nagara rakkoon qabu miti. Deemi rakkoon qabu deemi itti qabadhu malee sagalee bichaan baniinati sagalee bichaan qabiini intini jedhi of eeggannoo bichaa godhi hundi keessan immoo sheerii godhadhaa yaa uummataa yaa sabaa. Waan isin laachuu qabdan mallattoo tiktaakii qofa kanaalatti waan biraan godhinaa hundi keessan kooppiliinkii taasisaa kanaalatti waan tokko isin jechuu hin dandeenyu waan biraan immoo carraa aartistii tufaa yoo jiraatte carraa tokko isin ilaadha waan jetta yoo qabaattan namoota gurguddaan nu jala jira kanas jala taa'u beekaan jira wallaalaan jira nama meeqatu obboleettii keenya gaggeessuudhaaf as jalatti sassabamee jira waan ta'eef yaada quubsaa ta'e akka awwalee musammaa kana yaada bareedaa tokko nu dhiyeessaa taraatiin aartistii tufaaf carraallaadha dubbadha aartistii yoo isin tamachaa ta'e hundi keessan immoo kooppiliinkii taasisaa harka keessan akka boqonnaan fudhatiin waan jedha. Daandii gubbaa jira daandii gubbaa. Ashi aartistii tufaa. Daandii irraan jira waan ta'eef nama biraati kenne amtaa. Ashi bakka. Nama kuma jaan jirtu sirni awwaalchaa raawwachuudhaaf daqiiqaa xiqqootu nu hafe fixaa jirra. Waa hunduma fixaa jirra. Erga finnee boonnee gastiin isin cufama waan ta'eef nutis hojii gara biraatti deebina. Obboleessa immoo borga nama gaggeessina. Ijoollee warri naannoo nutti dhiyoo jirtan immoo warri ganama nu faana turtan yoo jiraattan nu bilbila yookiin anaaf yookaan daagiif bilbilaati nu qunnama obboleessarree akka miirri itti dhaga'amne galgala kana faana turree waan barbaachisu hunda goonaa fi eerpoortii irraa bu'aa jira. Dhufaa jira sa'aatii daqiiqaa muraasa tafe sa'aatii tokkotti bu'a akka Itoophiyaatti sanammoo waliin raawwanna. Baacaan immoo tikkeettiin ati cite jette isa kam akka ta'e danuu baasii dawwali deebisiiti irra deebisiiti. Tikkeettiin lamatu ture isti irra deebisii nu dawwalii yoo danda'ame ijoolleen gatiin nu faana kaffaltaa jirtan guddaa galatoomaa galanni keessanii badiin obboleettii keenya dhabnus ijoollee isin qaqqaaliin jirtu. Tole Hamza siifan daawwalaa qoy. Amma dawwali naggasaan mantinichaa jira ture wal bira jirtu miti naggasaa faana. Siifan daawalaan jira mucaadhaaf. Dafika maaliifi taabulaallaa jira makka ammaatti bakka wanta hin taane sirrachuu qaba dafee amma sa'aatii kanatti. Guddaa galatoomaa kuma 6,100 sheerii qofa qabadhaa kooppiliinkii qofa godhaa mallattoo tiktaakii qofa darbattan warra gastii irraatti hundi keessan kunoo sa'aatiin raawwateera. Maqqamiitii qabadhaa ta'a hundi keessan bakka. Yoo dandeessan immoo hundi keessan amantaa keessaniin kadhadhaa fi wanta jiru yoo dandeessan amantaa keessaniin kadhadhaa fi hundi keessan bakkuma jirtanitti.
Kami ngoda amma. Dokter Hamza. Aku mammat beauty ka baddu agarsiisi bakka. Aku ammatti mo. Beauty ka baddu. Yes. Marat. Aku mamatti bareedaadha. Akkuma ammaatti bareedaadha. Bakka hundi keessan koppii linkiif taabii godha. Bakka kunoo asirraa wanta hundi keessan waliin. Bakka rakkoon qabu akkasumatti qabaa. Boonii koo akkanumatti qabaa bareedaadha. Bareedaadha bakka miitii naa qabadhaa bicha. Iddoo sagalee boo'ichaan baasinaa guddaa galatoomaa warra jala jirtan hundi keessan gadda obboleettii keessanii akkasitti waliin taanee wal taanee gaggeeffanneerra. Yoo hamaan gubbaatti dhufe illee nuti immoo gaarummaa keenya akkanatti teenyeetti agarsiifanneerra. Jaalala obboleettii keessanii akkatti agarsiifattaniittu argitaniittu hundi keessan koppii linkii taasifadha. Anche agartee? Pitako video cufattetta? Video cufattetta Pitako? Video cufin Pitako? Yoo dandeesse irraa siqii madhaabbadhu bakka. Ati hojii guddaa hojjechaa jirtu sin lamaan keessanuu hojii guddaa hojjechaa jirtu waan ta'eef irraa siqaatee iddoo sirrii madhaabbadha. Akkuma ammaatti bakka eeyyeno iddoo ariifi jirta waan ta'eef akkasitti bakka. Asii fachiin qabinaa hojii bareedaa hojjechaa jirtu dhugaa rabbii guddaa galatooma dhufaana dadhabdanii. Oboni. Asii dhaabaa jaaru beektee viidiyoo jaarsoliituun gaachaaru. Raasika jedhi ka warra kaan isin raasika Pitako. Raasika jedhi tungoo kanaaf. Raasiki eenyudha Pitakoon raasiki bakka. Jaallattoota si warra biyya alaa jiran hordofaa jira jedhiin. Itti maa ishee uummata hordofaa jira waan biraadhaaf miti jedhaati dubbadha. Ijoollee baay'ee ishee jaallatan. Soyyee galchee osii mijate soyyee galcheen. Itti maa fudhadhaa. Ishi bakka qoy. Ifaman godhaa sammuu. As jala yoo jiraate hababaa darbadhu mee sooyyee. Qoota akkaashee artistiitiin dandeeffadha. So hababaa darbadhu sooyyee. Hababaa miti waan mateessitti darbadhu. Eeyyena. Ishi gannii kaallee takka sammuu oldeeffannaa. Miitii qabadhaa. Warri galta miitii qabadhaa. Ishi tokkisiitiin sindeeffadha gannii darbadhu. Qoy tokkisiitiin sindeeffadha. Ganni hababaa darbadhu waan ta'e. Mallattoo tiktaakii darbadhu sin galchaa. Ishi. Abdii intiraarran jira bannaati. Laayitirii irraati mana amsa. Siin bilbila. Akka koppii linkii taasifadha. Namoonni carraan nu haa ga'uu ilaallee gallee baana jettanis rakkoon qabu. Awwalli namoota beektaa yoo qabaatan isinillee namoota baay'ee ishee jaallata yoo jiraatan walgalanii adeebanii mallattoo tiktaakii qofa darbatadha. Jala jalaan ol sin galchina. Ganni dhuma kanan beeku galteetti isiin kunoo.
በቃ ማድረስ ከናፊ ጃምቤ ኩፊ ዞለር ካን ኮፕሊንግ ቆፈጀዳ በቃ አቦቲና ማንታሶስ ጀለጅራተን namoota beektan ol galaa ijoolleen namoonni pirootestaantii abbootiin amantaa warra sadiitti yoo jiraatan ol seenaa rakkoon qabu. Ganni miitutti deeffadhu. Abbootii amantaa beektotas jalaatti yoo geeshatan nuti hin jedhi galchi. Fiitaa kun irraa siqeshi. Fiitaa kun irraa siqii. Yoo isaan sin gaafatan obboloota ishee hiriyoota ishee nama baay'ee ishee jaallatantu laayivii hordofaa jira jedhaati itti himaa akka waan biraatti fudhatina. Booniin immoo makiinaa ranaa qabi. Booniin makiinaa ranaa qabi. Makiinaa mattinaan qabiin pilis. Amma sirna kana fixannutti. Makiinaa mattinaan qabiin eeyyanu bakka. Asirradda'uu mokkoraa baqa yoo dandeessan sin gaafate. Qajeelaa gaafarfataa qajeelaa galchiyan jalaan bu'aa. Masii qoy masiin takka masiin jalanaa turi qoy. Masii gotaa jalanaa turetis. Is qoy. Qajeelaa mallattoo tiktaakiin haa darbadhu. Waa darbadhaa. Abbaa barbaadeetu abbootiin amantii kamii yoo dhufan ol galchidhashi ol galaati bakka qabadheera qoy. Abbootii amantaa. Bakka abbootiin amantaaf jaarsoliin hin gaadhani xiqqoo wantoota gochaa jiru. Kuri bayi achiiti bayi bakka achiiti fiitaa koo. Jaran yaa Oromoo nan dubbadha. Rabbi gaafa nuti duunellee akkanumatti viidiyoo nuu waraabdan liivii nuu dabarsitani kuni faayidaa hin qabu. Gaafa ishiin lubbuun jirtu sin quban qabdani. Homaa faayidaa qabu liiviin anarra sin dabarsitan kun. Homaa faayidaa. Ogo. Hamza. Bakka baarra booddeen sireebe mi'ootiin qabadha. Bayi bakkaash. Akkuma raachala. Nigdii itti fakkaatee jecha akkasii dubbattan oolu taaltanii qortaaltan. Nagalaa irraa Nigdii ittiin fakkaanne yoo naa eeyyamte waan tokko haasa'u laata Hamza. Dubbatadha walee ko. Ilaa Oromoo koo silaa yeroon isin itti himus nama kamiifuu ituma jirru aboonyuu isiniin jedheen ture edaanis amma humna kootiitti nama 3,000 walitti qabee gadda koo waa'ee boonii ganaasee ka'ee waa'ee obboleettii keenya ganni ammaas dubbadheen ture ganni numti ammaa mana kootti dhuftee meebii natti qabamti ta'a garuu isinis utuu waan ta'in ituun qaqqabadhe naa wayya yaada jedhurraa warri amilee namaa cabsitan warri nama arrabsitan warri jiruu namaa jibbitanu isiniif wayyoo anayyuu in argitu jette beektaa boo amiira keessa galtee Hamzaa koo ammas viidiyoo siin hojjetaa jirtus jala galanii ilaaluun barbaachisaadha ammas nama kana hunda kabajuu dhiiftee nama Oromoo kana tuffattee miti ilaa ganniin dhumti keenya kun amileen sii cabaadha adaraa warri xuxuqaa jirtan warri Dubaay illee bira jirtan ijoolleen Dubaay jirtan warri ganniitti siqeenyaan beektanu adaraa obboleettii kanallee namni maallaqa miti kan inni isinirraa barbaadu saayikoo miidhama amilee caba namni waan isin nama godhaa jirtanu hin beennu adaraa ganni kana itti siqaatii firoonnis hiriyoonnis maatiins Oromoon kamiyyuu kan Dubaay jirtu namni hin beennellee qoradhaatii warri beektanullee ganni obboleettii keenya kana nama baay'ee gaariidha intala nagaadha intala hojjetattee jiraattu garuu haaluma obboleettii keenya booniidhaan wal fakkaatuun duulli ganni irratti deemus jira wanti darbes jira wanti nu argaa jirru tureera wanti nu arginee dabarsine har'allee intalli kun amileen sirrii miti nagaasaa koo hundi keessan warri na dhagaa jirtan namni afaan koo kana dhageessan warri as jala jirtanu ammayyuu ganni kana adaraanuu hordofa waan isin taate nu baraan dhaamsa kooti eebbifamaa qajeelaa dhiyoo waan jedhu qabaate jedhu. Hunda keessan Waaqayyoo jajjabeessu hunduma keenyaa fi hafuurri qulqulluun jajjabina nuuf haa kennu. Gadda keessatti kan nama jajjabeessu hafuura qulqulluudha. Lammaffaan immoo namumaa gaafa gaddaa akkas wal bira jiraachuunis gaariidha.
haasaa walee viidiyoon hojjetus nan argaa eeguma booniin duute ilaalcha gaarii yaada gaarii nama qabduudha walii ati waaqayyo siyaa eebbisu akka dhaamsaatti akka obboleessa keessanii tokkotti gaafa namni jirus jaalala walitti argisiisuuni jabaadhu waliin jechuun gaariidha. Namni manuma isaa jiraataa waan baay'ee garaa nama gaddisiisuudha. Garuu an kanan jechuu barbaadu adaraa gaafa lubbuudhaan jirru hamma namni of hin ajjeesaa jedhee achi as ba'ee viidiyoon nutti mutti eeguun nurra hin jiru. Hundumti keenya wal daganneerra. Kan du'e immoo hunda keenyaadha. Kanaaf gaafa namni jiru yoo wal jajjabeessine gaariidha jedheen yaada koo kennuu barbaada. Garuu waaqayyo hunduma keessa na jajjabeessu egaa duuti bu'aa kootii jedha Phaawulos. Gaafa guyyaan ga'u yoo du'an gaariidha. Rakkinni kamiyyuu hin darbaa. Dukkanni ifan qabne hin jiru. Ganamni galgalan qaba.